Bagana gaan dhuftanii kuni sagantaa gaggeessaa hangafa qabsaa'ota qabsooytuu cimtuu miseensa yeroo ganamaa miseensa abaa'oo hanga irraa adde Ashaa Ibrahim jaala Ashaa Ibrahim gaggeessaa isiiti. Waamicha keenya irratti kabajjanii waamicha keenya kabajjanii bagana gaan dhuftanii bagana gaan nuuf dhihaattanii dhihaadhaa isiniin jenna. Akkuma aadaa keenyaa sirna keenyaa eeba اللهم manguddoo اغفر لها وارحمها وعافيه واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلهم بالماء والثلج والبرد وأبدلهم دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأعزها يا رب العالمين وأدخلها جنة الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم فمن أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان. kanatti aansinee jaalashaan miseensa dhaabaa gameessa faaruu alaabaa deebine akkuma jalqaba irratti isiniif himuudhaaf yaale kun yaadannoo jaalashaa Ibrahim qabsooytuu ganamaa baroota dheeraadhaaf urmii isii guutuu qabsoo Oromoo irratti dhama'aa baatee torbee lama dura nu biraa aafiramtee jechuudhaaf asitti wal geenye. Kana sababeeffachuudhaan jaaliyaddii Abdushahuur miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo akka bakka bu'aa dhaabaatti dhaamsa gabaabaa waa'ee seenaa jaalashaadhaa nuuf ibsanii jaaliyaddii gara maayikinaa hojii. Dursee waltajjii jaalashaa qallii yaadachuudhaaf qophaa'e kanarratti warri nu argamtan hundi keessanuu baga nagaa dhuftanii baga nagaa wal garreen jechuu barbaada. Warra waltajjii kana nu qopheesse konyaa Torontoo Abaa'oo keessattuu jaal Garbii qondaala dhaaba kanaa nama sadarkaa olitti dirqama isaa baachaa jiru. Yeroo wanni akkanaa nu keessatti dhalate osoo hin irraanfanne osoo hin daganne walitti dhaabee bara dheeraadhaaf qophii akkanaa kana nu qopheessu keessatti nama hangafaa nama qooda guddaa qabu. Isallee irra deebi'ee qabsoo bilisummaa uummata keenyaan haa ta'uu hin jaafi nu jiraadhu jechuu barbaadaa jechuudha. Jaal Ashaa Qallii boqochuu jaal Ashaa Qallii gaafa dhageenye hedduu gadduu keenya maqaa adda bilisummaa Oromootiin ibsannee jirra. Seenaa jaal Asliitis gabaabaa barreessinee ibsatti baafnee jirraa jechuudha. Amarra immoo waltajjii kanarratti bakka dhaabaa bu'ee waanuma gabaabaa jechuun barbaada. Jaal Ashaa Qallii nama waan ajaa'ibaa hojjechuuf taa'u. Nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa qabaachuu taa'u. Kan agarsiiste gaafa ganna daa'imummaa isiitiin gaafa ganna 10 biyya siirraa baatee biyyaan baadhette nama waa hojjechuuf taa'u ta'uu mirkaneesse jechuudha. Umrii saniin yeroo sanitti shamarran umrii sanii bakka galan bakka jiraatanillee bakka jiraatan irraa fagaatanii manatti deebi'uu yeroo hin dandeenye keessatti umrii sanii
haalli biyya sanii rakkisaa ta'uu hubattee biyya sanirraa kaatee baatee biyya Somaalee miilaan deemtee dhaquun jabinni si gaafa san waa takkatti akka bahu teessu kan mirkaneessite sanii. Bifa kanaan Jaalaa Shaaqallii eega biyya Somaalee geesse booda dararaan guddaan umrii wajji kan walitti qabatu jireenya warra dhiiftee deemudha. Nama hambaa bira jiraachuu isiitii wajji wal qabatee sadarkaa guddatti rakkoo isii irra mudate san hunda injifattee rakkoo san keessaa bahuudhaan bara 1973 jalqabdee gaazexeessituu reediyoo Somaalee kan qophii afaan Oromoo keessatti qooda fudhachuu jalqabdee jechuudha. Bara sanirraa kaaftee hanga bara 1982 afaan Oromootiin biyya Somaalee Maqdishoo keessa teesse oduu dabarsuu qophii firritti wal barbaadu namni itti wal argu qopheessitee gaggeessu akkasuma qophii namni walleelee adda addaa walii filu ifii mataa isiitiin qopheessitee gaggeessaa turte jechuudha. Gaafa waajjirri keenya Somaaleetti banamu waajjirri keenya banamuu san keessatti konnekshina qabduu fi nama beektu gargaarsa guddaa hogganoota keenyaa fi dhaaba keenyaaf godhaa turte. Hogganoota keenya tajaajiluu waan adda addaatti hogganoota keenya bira dhaabbachuu waa hedduudha waajjira keenya gaafa achitti gad dhaabbatu gumaacha guddaa gumaacha jechuudha Jaalaa Shaaqallii. Isatti dabalee gaafa waajjirri keenya cufamu jaallan miseensota qondaalota dhaabaa kan waajjira keessa hojjetan ka abaa'ummaan shakkamanii barbaadan akka isaan dhoohisu isaan biyya san keessaa baasu miliqsuu irratti horiisii baaftee gargaarsa guddaa nama godhe jechuudha. Warri gaafa san isiin gargaartee hedduutu as keessa jiraatu. Seenaa gaafa sanii dubbachuu danda'anii. Kanaaf Shaaqallii karaa afaanii qofan qabsoon isiin gaggeesse osoo hin ta'in karaa haqaa, karaa dhugaa, karaa qabsoo bilisummaa Oromoo, addi bilisummaa Oromoo gaggeessuu keessattis bara sanitti qooda guddaa nama qabu jechuudha. Haala kanaan bara dheeraa naannoo sanitti osoo jiraattu achirraayis bahuun isii shakkama hiriiroo dhaaba kanaa wajji qabdurraa sanirraa baatee gaafa biyya Xaaliyaanii dhuftu Xaaliyaanitti Roomarraa maatii jalaa hambisanii Somaaleetti deebisanii gaafa darban waggaa 10 itti faradan beelaala dubartii biyya Somaalee keessatti firdii akkasii argatte takkaleen dubartiin firdiin akkasii dura irratti godhame biyya Somaalee keessatti dubartii Oromoo Jaalaa Shaaqallii. Haa ta'u immoo osoo hin turin biyya sanii baatee san booda bara 1989 Torontoo dhuftee qubatte Jaalaa shan akka Torontoo dhufteenis hawaasa Torontoo magaalaa Torontoo jaallan warra isii dura jiru itti makamtee miseensa hawaasa Oromoo Torontoo ta'uudhaan nama qooda guddaa gumaachaa hangaarraatti ture. Isa gubbatti dabalee gaafa addi bilisummaa Oromoo chaartararraa bahee biyya alaatti miseensa horachuu jalqabe. Shaaqallii miseensa addi bilisummaa Oromoo konyaa Torontoo ta'uudhaan qooda qabsoo bilisummaa Oromoo irraa barbaadu hunda nama gahaan gumaachaa ture. Sanumatti wajjimmaas caayaa biiftuu ganamaa caayaa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Torontoo keessatti miseensaa fi warra caayaa san dura manguddoo keenya hawwan keenya warra caayaa san bu'uura keessatti turte san keessattis qooda fudhachaa turte. Walumaa gala Shaaqallii nama seenaa guddaa hojjete nama seenaa guddaa booda dhiisee deeme nama qooda guddaa qabsoo bilisummaa Oromootiif uummata Oromootiif gumaachee jechuudha. Kanaaf afaan guddisuu, afaan jabeessuu keessatti gaafa uummanni keenya dukkana keessa ture, gaafa uummanni keenya sagalee hin qabaanne, gaafa uummanni keenya afaan Oromoo dubbachuu irratti dhorkamee dubbachuu hin dandeenye, gaafa uummanni keenya cinaan afaan Oromootu lagatee afaan Amaaraatiin haasa'u, gaafa sanitti nama sagalee uummata Oromoo taatee Shaaqallii. Afaan Oromoo reediyoon akka hin cabsine Habashaa fi Finxalayyaa Amaaraatiif nama mirkaneessee jechuudha. Kanaaf Shaaqallii seenaan isiin qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabdu, seenaan isiin
guddina afaan Oromoo keessatti qabdu seenaa guddaa seenaa dubartoota akkasii osoo qabsoo bilisummaa Oromootiif qooda baachaa jiranii wareegaman keessa seenaa guddaa ta'e akka galmaa'ee dhaloota irraa dhalootatti darbee yaadatamu kan ta'u isin mirkaneessuu barbaadna jechuudha. Kanaaf jaalaa shaaqalli afaan isin itti rakkachaa turte afaan isin lafaa kaaf qoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti isin qabdu har'a afaan isin gaafa sanitti rakkatte sadarkaa guddaarra kan gahee jiru waan ta'eef qabsoon isin gaafa san irratti faajjaa turte har'a galma gahuuf sadarkaa amansiisaarra ta'uu argitee waan dabarte jaalaa shaaqallii sheenaa hin qabdu jenne jechuudha. Kanaaf rabbiin jannataan nu haa qaniisu galannisii jannata nu haa ta'u irra deebinee wanni murteessaan hoggayyuu irra deddeebinee haalli akkanaa kun dhalatu wal yaadachiisu nurra jiru. Jaallan hedduutu nu biraa wareegame. Kaashaa qallee jaallan hedduutu osoo nuti qabsoo kanatti hin dhufin wareegamanii qabsoo kanaaf osoo dhaabbatanii. Galfata jaallanii kaashaa kan ammaa kanaas dabalatee warri lubbuun jiru ifitti fuunee waan isaan irratti wareegaman san galmaan gahuun murteessaa ta'uu ifitti fudhachuu qabna jechuudha. Warri hafe warri dabre seenaa dhiifatee dabre kan seenaa warra dabree san jiraachuuf nu warra ala lubbuun jiru jechuudha. Akkamiin jiraasan qabsicha kanarra ciccinee itti fufnee galmaan geenyee waan uummata keenyaaf kaleesse bakkaan geenye jennee waadaa seenne san bilisummaa uummata keenyaa fi walabummaa Oromiyaa san mirkaneessuuf halkanii guyyaa hojjechuun nurra jira jechuudha. Kanaaf irra deebi'ee jaalaa shaaqalli nama seenaa guddaa dhiifatee deeme nama bara baraan sammuu fi qalbii uummata Oromoo keessa jiraachuuf taa'u irra deebi'ee rabbiin biyya irraa haa salphisu rabbi jannataan nu haa qananiisu maatiisi firoottaniisi ilmaanis hunda warra hawaasa Torontoodha akkasuma miseensota keenya uummata Oromoo hundaan jajjabina hawwinaa qabsaawwan ni qabaa qabsoon itti fufaa jabaadhaa fayyaadaa ulfaadhaa. Hayyee baay'ee fayyaa ta'e jaalladhi galatoomi. Rasaasni isiin dhukaafte sun Amaara ni kijibsiise warra Habashaati. Rasaasa duraa dhukaaftee akka afaan Oromoo reediyoon cabsine agarsiisuun sun injifannoon Oromoon galmeeffatte keessaa ka duraa Aashaatu dhukaasee jechuudha. Carraa guddaadha. Tole fayyaa ta'a. Sagantaa keenyaan isin beeksisaa jaaladdiin dhaamsanuu dabarsanii itti aansuudhaan immoo namatti dhiheenyaan isii beekan manguddoo keenya hangafootaan nu keessa jira isaan jaalaadam kabiraa nu keessa jiranii isaaniitu itti nu aanaa sanitti aansee immoo jaalfiqaatu eebbaadhaatu itti aanee isaanii seenaa isiirraa nu himanii itti aansinee immoo suuteen HNN viidiyoo gabaabaa seenaa isiidhaatiin wajjin wal qabatu qopheesseetu jira. Isaatu nuuf dhihaata. Sanitti aansinee immoo jaalindiyaa hawaasa Oromoo Torontoorraa hawaasa isiin keessatti jaaruurraa kaaftee hanga lubbuudhaan keessatti dabartutti keessa jiraatteedha. Dhaamsa isaanis nu dabarfataniitu jira. Itti aansuudhaan immoo jaalsaafiyaa korree biiftuu ganamaatirraa jaarmee ABO magaalaa Torontoo keessa jiraaturraa isaanis dhaamsa nu dabarsanii itti aansuun jaalfantaa'eedhaatu itti aanaa. San boodaan immoo mana keessaa namni yaada qabaate irraa fudhanna. Xumura irratti jaalodhaan waltajjii keenya nu goolabaa jechuudha. Akka kanatti deemna. Sammatatti naa qabadhaa. Baay'ee fayyaa ta'a. Jaaladdi hedduu galatoomi. Afaan Oromoo isiin akka reediyoon cabsine agarsiifte sun irra Google keessa jira. Afaan Ingiliis, Faransaay fa'aa, Chaayinaa fa'aa wajjin wal qixa ta'e jechuudha. Good. Baay'ee gaariidha. Hayyee fayyaa ta'a. Amma kan itti nuuf aanan jaal Adam Kabiraati. Jaal Adam Kabiraa isin beeksisuun irra hin jiru. Hangafa keenya, manguddoo keenya, qabsaa'ota ganama warra lubbuudhaan urmii dheeratanii nu keessa jiran keessaa nama tokko. Jaal Adam maayikii irraa kaasaadha. Itti fufaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ilmaan Oromoo qabsaa'otni har'aan tana waltajjii aadde Aashaa Ibrahim Usmaan Qallii yaadachuuf geggeessuu isirratti argamtanii asii walii qabamtan
بقى ربين قيارات النجهين سنين جاء الردي بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتني سنين جاء قالتهما دران درسي قالتي فتر ربي قدادا ربي قدا دتشي سمي أومي دتشي سمي سنكيسا أورميا خيست نوخنا أومي أكستي أسين نجهي كفا خينيا خافتادا ركتا خينيا غرغارادا دعا خينيا أولادا خدو يادتادا أسجيني سنرى وراها في تاني الرانتنا يادنو آد آشا إبراهيم قالي انت الأورومو دا تبها أوروميا خيستين ألتي انت الأفران قالو تسدينو للرا ألتي سدينو للرا ألتي تانا أكنم تكت ولد فينيا في وججرين يأسي وجين دبر سنة ويسي أسر الدبتو داف أنا ربين إليتنا ناخنة غلطا قصاتي وبليان كيا عاد آشا إبراهيم قالي عاد ماريا أكاتان نافي سينة والبر بلد إيرادا أمتكم تكو في إبسغالي في سدد تمي تكوتي سدد تمي دورتي ترباتمي سغال تكو ولكنه تريب غام مقدشو دكي سدد تمي تكوتي سرنان إسيبي يساير راباتي خراكو يتكان أسين تورتي رفتي نو واجرة بناتي خن أرارسو أما موسى دا اتمتا دا خنين أدلين أتشخيصة تجرب جالوان كينيا خاكاون دي أحمد شيخاتي في دمشو دا في قولي فاوجي توري أتشتين رفتي أتشنو بلا تورتي أتشو والبري أتشرا قياد دراتي دريت أيارا هرقيسا راقيسي أتشي خرامك دشو ديم تيچو آشا إبراهيم قال أتشي غاهنغا آشا إبراهيم قال درام فودا تيفي واني راديو تكشات تقول آشا إبراهيم قال تيفي عبدو موسى بهدون كيسي غرغارو توريس سينان سهايادة رب الرحمة تاغو في إن اللين أمريتي بيقليتي ورمي صوتي واي إساني أبو السلام سيو شيخ مرشاد خانا لقي فتوتر آشا إبراهيم قال تعكم تو سديت تمي تكوتين أركي أتشرا خانيغا أماس واجرا نتشبنا النسوني قافتهم مرة خاني نموني بيسان جيرو خجارة من خان حواسا خيسي جروان انتين نم نتشرا نفاد في أبليسخية دمشوق وفاتشن نراها في نتيخون أكجرو تي مقدشو دايني بكاسينو هنك أمنو تري أنا في أراسو في هندين سنجران من برات سنجراني أتشر دايني نمني نرئيسي من إيسيتي دابوتي قويتو تكتك نو خنتين شاي ديمتو دان أكاسيتي نججراتشسو تري أتشرانا موهلي أدى سيني بودا أتشي خاني غامس واجر خينيا خيساس تري واجر خينيا أكو مانتنا ربويا دين دبتي خانا واجر خينيا خانا خيستي آشا إبراهيم قال dubartoota nu dhiyeessuudhaan dubartoota afeeruudhaan dubartiin achitti beeku keessaa takkaffaan isiidha takkaa jiran mas Khadijoo jaaniin dubartii warra siif komandooti isiisanii isiin sun dhoysatti akkasitti gooti akkasittiin wargaaruu turte mootummaa Abdaleeddisiini achi keessatti odoo san jirru obboleessa keenya araarsoo kana Faatuma Abdukariim ijoollee garaa qabdii fi achirratti duuba mucaa tokko deesse mucaa kana maqaan isaa Guulaa mucaa kana rabbiin achitti duuba shafii'a tahee mana isii sanirraa baafnee ka qabriillee bakka hin beekne irra awwaallee isii biratti taasisaa teenyee achi ture jechuudha. Keessattuu amma Muusaatiif Faatumeen isii tana bira turanii badhaadhaanis gaa bakka jirutti Maamad Alishoo Jaaniin abbaa biiftuudha kana achi jira inni ni barataa akkasitti achi ture manni Aashaa Ibraahim Qallii mana yoo beelonnellee beelatti baanu yoo yaada keenya jennellee itti haasoynu ka itti hafuura fudhannu ka akkasii ture jechuudha. Odoo waan akkasii jiruuti ammaan tana sa'aatii 48 keessatti biyya tana keessa akka bayan jedhanii murtii nurra dabarsanii warri baasaabora qabu warri hogganoonni keenya hayyoonni kanaan dura dabran gameeyyiin ni deemanii gara Suudaanii kana deemanii
nuti gaa mari'atanii isinis gaa qabsoo baatanii karaa barbaachisuun haala danda'ame irratti akkasitti deemaatii kaja'anii turanii karaa qabsoo biyyaa jaanii sababa sanii nuti haalli suni nu mijoonne deemuuni bakki silaa seennu mana hidhaa Shalamboot kan namni Amaaraa fi Habashaa janiitti nama darban takkaa'uu Qoriyoolee mooraa Somaalee abboodha jettee jaartee chitti nama leenjisan sani hireen teenya san turte sila. Jireenya keenyaaf nuti namoota hanga kanaa namoota haga hedduu kana jireenya keenyaaf jiruu teenyaaf jalqaba irratti isiidha jeetiin laalagarte sababii tataate rabbuma sababii tataate ta isiidhaati ijoollee teenya jedhe waa takkallee yaadina biyya tana keessa numa walumaan baana malee waan nurraa taatanii jettee qalbii nu jajjabeessite wajji haasoyne maal goona jenne mana biillaa maal fakkaatu ka madiinaa keessaa qabu mana kana ka intalti isii qofti fi isin jiran karaan keessa jiraata ka kireeffatullee jiraata kana nu gurgurtee karaarra nu keessee akkaataa itti biyya sanii keessaa baanu nu qindeessitee tokko keenyaaf akkaata maallaqa ka warra qabu ka ijoollee qabu ka mataa qabu ka mataa namaa tokkos ta'e hunda maallaqa irra hirtee ka tikeetaa ka baasaaboraa fi waraqaa eenyummaatti baasan hunda karaa nu qindeessitee haala kanaan nu kana hunda kaashii harkan nu kennitee yoo rabbiin isin dandeessite hoggaa alabaatan doolaaraan naa kafalta yoo rabbiin isin dhoortes rabbi irratti tawakkaltu jetteeti intatti tun akkasitti duuba maallaqa nu hirtee ana akkaama abbaa mana isii na godhattee waraqaa eenyummaa naa baastee kan nuur bidaar bira dhayne itti gaafatamaa magrisheena anaa fi araashor Allah yarhamu dhayne isin beeyna isin baasaboora Somaalee harkatuu hin dandeessanii nuun ji'achi nu gusse foodduma inni nu gusse saniin bulchaa Magdishoo keessa jiru Kamarri Haan intala takkaa jira maamma garwaynaa jaanii gaaratti wareegame isatu fuudhee isiin igeelee isiitti sababa isiitiin kanaa waswaanii maqaa dheefin qaba lakkuu dhalteetiin tal Oromooti qabdi mana obbolees adeera isiin itti nu geessitee waa hunda nu baaftee akkasitti Aashaa Ibraahim Qallii mana san gurgurtee torbaan tokko keessatti maallaqa nu hirtee nu baaftee akkasaniin akkamitti deemnu pilaana gaafannee dura dursoo isiidhaaf Maariyaadhaa fi Muhammad Alishoo abbaa biiftuu kana jechuudha. Ammallee hundee amma sheeka akka bakka isaan biyya kanarraa dura bayan goonee waqtiin umraadhaa hoggaa baasaboora fooddaa sanirraa nutti fudhanne achumaan hiriira seennee imbaasii dhayinee imbaasii sanitti umraa nuu dhawanii isaaniif dura baafnee marsaa lammadaatiif ani fi isiin waliin baanee jechuudha. Aashaa Ibraahim Qallii qabsoon isiin goote hoggaa meeqatti biyyarraa baatee jeeni hoggaa 13 Hargeysaa seenee jedha. Hoggaa Hargeysaa seentu joolleedha. Dubartii Somaaleedhaa tawaa daldalattu jala deemtu. Haadha abbaatu irraa wareegame isii du'an umri rabbiitiin. Kana biyyaa wajji baate. Akkasitti dubartiin tun achi geessitee nama bareedaa aqlii qabu. Barmoota biraan qabdu Aasha. Hoggaa achi dhaytu nama faranjii abbaa Maariyaa kana walitti fidanii isii xiqqoo kana nin guddifadha jee namni kun fuudhee hogguma sanillee ani intala islaamaati jettee namicha kana amantii isaarraa jijjiirtee amantii islaamaatti nikaa godhattee nama kana fuutee jechuudha. Namichi kun garaa lafa qaba. Aasha achirraa kaatee namichi kunillee booda deemee du'ee duniyaa sanillee Somaaleen harka qabdee namicha tokko kan mana mootummaa shanaaf Somaalee san nama 5 qabdi. Koree olaantoota akka Ali Samattarii fi Ahmad Suleemanii fi maal jaanii inni sun Usman Gel jaaniini nama 5ffaadhaatti isa sanii wal baranii inni sun gargaaree duniyaa isiillee tan Hargeysaa jiru sanillee falmattee akkasitti Magdishoo dhayxee Magdishoollee hoggaadha itti waan barbaadu innumti sun gargaaree Abdoo Musaa Baadoon kana itti mataadha Sheekh Muhammad Rashaadis keessa jira akkasitti Aashaa Ibraahim Qallii mana reediyoo kanallee seenuu dandeessee jechuudha. Gaafni nuti achirraa baanu ani areeda baasee sheeka tahee isiif jittutti dhoysee isii mootummaa dalee
akkasitti bakka airportii kana waa dalagannee airportii irraa bara 1982 ji'a jahaffaadhaa magaalaa Jiddatti buunee jechuudha. Ashaa Ibrahim Qallii hogganaa fi isiin akkasitti waan kana waliin godhannullee namni waan tokko wa'ada naaf isiin kun wa'ada waliin qabna hanga jirrutti waliin kaddaanu obbolummaan waliin kaddaanu jennee wanni godhe. Sodaa takkaa ture. Biyya san namni dhaqee biyya Su'uudii san namni hoggaa dubartii wajji dhaqee itti dida. Shakkii kanaa ture. Waan kana shakkii qabaattuu turte. Abadan ani warran qabaa warra lama fa'aun qabaa annama siddi duubti seenaati yanaa arkitaan jeeni kaanee buunee hoggaa buunee jarmal nama jeeni jira amma asina bira jira jarmal kunis biyya takkaatiin illee warra kumbolchaati hoggaa buunee jarmal sun dhufee nu simatee sodda Abdullaa Lungootti akkasi fuudhanii mana intala Abdullaa Lungoo Faaxumaa tana nu geesse hoggaa airport irraa deemnee ani gabbinaa taa'ee duuba dubartiin akkasi gaa'e. Aasha kun namni nama kaddaane warri biyya oliin nuun jaane warri caccalfaan nama kaddaa nama didaa waan akkasii ture. Nama didee jira gaa dubartiin biyya sanitti gaa waan ajaa'ibaati. Kunoo namni calcalillee namatti hin dinne ni jira jeetumaan harkoo dugda duubaatti makiinaa kiyyatti irraa makiinuma keessatti waraqaa qaadii san kenneefan. Ashaa Ibrahim kenneefi hanga baasaboorri kiyyaa fi kaisii tokkicha suuraan lamaan tokkichuma baasaboorri tokko hojii qabna. Mana jarmalii bu'ee bullee wal barree achi ganama suuqa seenee achirraa ka'ee hiraama hidhadheen jira. Hiraama wanni hidhadheen jira ka umraa. Achiin makka kutee makkan turee bubbulee Madiinaa dhaqee isaan ni dacha'anii an achiin itti deebi'ee achiin ganda tokko ganda Sultaan Adii Diimaa fa'aa jaanis biraan achi seenee achirraa amma isiin Maariyaan Tunfaan nu biraa Riyaad deeman isaan Riyaad kutanii isiin ani gaaniin deemaan jeen akkasitti ana dhiiftee kamit deemtaa jette gaa baasaboora waliin qabdi si dhiiseen deemu jeen akkasitti baasaboora kiyya kanarratti har'a gaa mataa jirutti wanni jaanii Abdulhamid Aammee Kabiiraa achi fuudhee tikeeta nu godhee anaa fi isin fuudhee Riyaan nu geesse nama singiliidha namni singilii mana aayilaa ba'uu hin danda'u isii mana Yusuf Ginnoodha isin bira jira achi buusanii ani fuudhanii immoo deebi'anii mana Abdallaa Rashaadee fa'aa jedhanii ijoollee darradhaati achi nageessi Abdulhamid Aammee Kabiiraa kun as keessa jiraatu beeku galata guddaa naa oole achirraa bulee achirraa fuudhanii ana duuba inshaallah mana ijoollee warra Dadar Abdullaa Ali Haydar fa'aa Umar Ali Haydar fa'aa bira nageessanii achi turree achi anaa jiru Ashaa Ibrahim Qallii ammallee achi bira dabartee hoggaa achi gabbaate mana sanirraa gabbaanii mana kireeffatan hujii namni harkatu dura dubartii Ashaa Ibrahim Qallii kaatee nama tokko mu'assasaa qabu askara nama kudhan nyaachisu achi seentee siin hujii seentee ammallee abbaa mana kiyyaatu hujii narraa dharbee mana kireeffatu hin dandeenye jettee namicha sanii himtee achirraa na yaamsisanii as harasal waxan jaaniin afaan harasal waxan jaaniin warra gartee askaraa warra nyaachisu akkasitti kan gartee xabbaaqni isaanii kuukii xabbaaqni isaanii Masrii fi Suudaanuma warri waa kuukii godhu akkasi achi nageessanii musaayida xabbaaqna godhanii achitti musaayida xabbaaq jechuun gargaartuu kuukiidha jaanii achitti na gartee na ramadanii sababa isiidha askari san keessa ture achitti gabbadhee wanni jennaan lakki bakka tananii badaajee achi gabbahee achi gabbaanee araarsoo kana wanni godhannee barbaazanii godhannee mana Amiir Bandar dalaguu seennee nam 30 achitti qaxarannee Aashallee achi keessa baafnee booda hojii biratti deebitee Ashaa Ibrahim achirraa qabdee hoggaa wajji bubbullee aboo gaasilaa waliin sanan fuutu ati na kennadhu jettee Ashaa Ibrahim Qallii eenyutti si kennadha jeen Arabaa jira Oromoo jira aboo ilmu Oromoo malee alagaas fuudhee arkee ilmu Oromoo ilmu afran qalloo arkiti ilma noolee abada isaanii na kenna jettee akkasitti nama Abdurrahman Shankoor jedhan tokkotti kenninee ana araarsoo Sheekh Qaasim sun dinuuni jarii
Aashaa Ibraahim Qalli obboleettii xiyya taate haadha manaa taate biyyaa na baaftee jiruu xiyyaaf sababa na taate achirraa haatee amma xaaliyaan yaana jennee gaa'ugaa jiruun hammaatu xaaliyaan yaa'u haanii xaaliyaanitti baasaabora waliin qabna akkam jennaan ani gaa baasaabora waliin jira sittin kennuun jeeni baasaabora baafatanii Abdurrahmaan Shankoor kanaa wajjin ka'anii deemanii jiddatti tiraanzitii irratti qabamanii Maqdishootti darbanii Maqdishoo san keessaa isa gargaaraniiti jiddatti deebisanii dhaabaasanii isiin hidhamte hidhaa san keessaa qabsaa'uudhaan achi haatee Masri seente Aashaa Ibraahim Qalli. Masri irraa Maariyaan Tummii fi jaarsiisiidhaa badhaadhaan kun faan baasanii anis biyya sanii bahee hoggaan Somaalee bu'u footoo isiitii fi kiyya waliin jira intala teenya tana ni ajjeeftee moo bakka geessite fidiinis gaafii natti taate sanis ittiin himee isiin na dura as dhuftee adda baaneetti nu imbaasiin ni beekti jeeni sanillee keessa baane achillee odoo teessum achi dhufanii Lisboonsarallee anilleen wanni itti naa ergan jechuudha. Naayiroobitti naa ergan. Ittillee na ja'uu baadhu hammas takka qabsoo naa gootee turte Aashaa Ibraahim Qalli kana qofaa miti hawaasa Riyaad keessatti isiin dubartii nu jaare jechuudha. Nu duratti jaarmanni adamsummaa Oromoodhaa Riyaad keessan turre. Araarsoo kana fa'aa ijoollee teenya badhaadha kana fa'aa ijoollee ammas achi jirtu amma Zaakir fa'aa jira isin bira isaan kanaan walitti dhufnee jaarree dubartiidhaaf isiidhaatitu gartee takka fakkii ta'ee qabsoos waan beektuuf dubartii jaartee qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti waan duraanis muuxannoo waa hedduu qabduuf Aashaa Ibraahim Qalli waan hangana takka qabsaa'u turte eegas isin biratti waan gootee ga'a obboleessa kiyya jaddiin himeeti jira. Aashaa Ibraahim Qalli ilmoo irra hambisanillee Maariyaa tana Xaaliyaan keessatti alagaa ilmoo isii jala deemtee intalti dubartii ta Oromoo wallahi waan nama ajaa'ibsiisan. Roorroo firraa dhortite intallee barbaaddattee intala sanillee harka keenyatti deebiftee har'aan tana kun mataa dhiiraa tokkoo fi dubra lama moo sadii nuu qabdi ijoolleen Maariyaa tuni galata kana achi waan ilmi namaa godhuun qabu har'a biiftuu jira leensaa jira har'aan tana guulaa jira intala dubra keessanii abbaan addunyaa tanarra jira ijoollee jaanjaarsooti quba qabaadhaa qabsoo akkasii godhanii siifi Maariyaallee ilmaan hodhanii asiin ganii gurguddifatanii as jiranii guddoon isaanii biiftuudha nuun maqaa itti moggaase Aashaa Ibraahim Qalli nama seenaa akkanaa qabu jira biyya Itoophiyaallee dhaytee seenaa tana dubbattee jirti achittillee namni hedduun itti wanni ta'ee ture Aashaa Ibraahim Qalli an hoggaan yaadadhu ija bo'aatiin yaadadhaa jechuudha. Akka obboleettii tiyyatti wanni biraa ta'u jidduu jirtu kan hin jirre obbolummaan qabsummaa Oromummaadhaan intalti ganna 13tti biyyaa baate ta alagaan fuute ta nam tokko ilmi namaa kunneen achi keessan biyya Soomaaliyaa tana keessan jirre Oromoon gargaartees galata haa qabaattu akka Sheemoo Rashaa akka Sheemoo Adam ja'anii jiranii dubartii gaafa Afrikaa kana keessatti dubartii Oromoodhaa ta qabsoo goote keessa Aashaa Ibraahim Qalli tarree takkaffarra jirti siifi Faaxumaa Galmoodhaa akkasin laalaman jechuudha. Kabiraalleen hedduu jiran. Seenaan Aashaa Ibraahim Qalli waan fixanii dhumanii miti an akka kiyyatti har'aan tana biyya Ameerikaa keessatti ijoollee 20 oliin akaakuu qaba. Jiruu xiyyaaf sababa tanaa taate Aashaa Ibraahim Qalli. Namni biyya sanitti shilingii tana namaa kennan jiru. Kana wanni gooteef ilmaan Oromoo qabsaa'oo jechuun nuti goote malee namni biraa rakkataan Oromoodhaa meeqa achi keessa jira. Nam tokko UN nun beeytu namni tokkollee nun beeku qabsoo isiitiin biyya san keessaa baanee jechuudha Aashaa Ibraahim Qalli. Hangan takka natti jabduudha jechuudha intalti sun. Sii galtee isinii galtee kanaaf anaaf akka biratti na dhagaatti gartee akka intala Oromoo akka obboleettii xiyyaa takkatti na dhagaatti gartee waliin dhalinnetti. Wareegama akkanaa kana anaaf baaftee kabiraatiif illee akkasii baaftee maallaqa illee hafellee Sheemummaa Adabbira naaqaaf jettee ijoollee argeessaa jirtuu fi as jirallee jettee achitti qaalittiin tun hangas takka qabsoottee jechuudha. San abbaan galata gootee sun yooniif kan addunyaa tanarra jiraatu ta'e ni jiranii sunaa himuu isaanii himuu danda'u. Aashaa Ibraahim Qalli nama akkanaati obboleeyyan kiyya seenaa nama akkanaati isin dhuftanii har'aan tana konyaan Torontoodhaa waan kana godhuu keessanii hedduu takka naa galatooma. Aashaa Ibraahim Qalli
rabbiin jannatul firdoosi isii haa qananiisu ilmaan isii raafi kanallee fakkii isii ta'u rabbi isii haa godhu isinillee warra seenaa isii kana akkana bakkaan ga'uudhaaf qabsoottan galatama ulfaadhaa wayyamaa Aashaa Ibraahim Qallii fuulli jannataa isii haa qananiisu isinin jaa waan na dhaggeeffattaniif galatooma ani ija bu'aatiin isinitti himaa jira galatooma ulfaadhaadhaan isinin jaa obboleeyyan kiyya qabsaa'ota baga qabsaa'ollee taatanii hidhamillee rabbiidhaan nu haa baasu kawareegalmallee rabbi rahmatan nu haa godhu ammallee warra wal bubuus rabbi nu godhini warra wal utubu rabbi nu haa godhu dubbiiti yatanumaani irraa qubu'a assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh naajiraadha وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. galatoomi sheekh hedduu galatoomi baay'ee ulfaadhu hedduu لا hedduu إله إلا الله baay'ee rabbii imaanaa sabrii si haa kennu sillee rabbii haa jajjabeessu dhugumaan nama walirraa hafuu miti jabaadhu wal bira tatteenya malee wal hin barre wal hin beeynu hedduu ulfaata waan akka dhageessu nama 1982 mana jireenyaa qabsoodhaaf gurguree jechuudha namni irraan tana waan isiidha haasa'utti jedhu kun rabbi rahmataa godhuuf tole fayyaa ta'a as deebi'aa gadda keessaa rabbi rahmataa godhuuf jenne sagantaa gaggeessaa isiitti jirra warri boodana dhuftan jaala Aashaa Ibraahim Qallii torbee lama dura nu bira wareegamte yaadannoo isii koonyaan Torontoo abaawoodhaa sirna gaggeessaa isii yaamne sanarra jirraa dhufa baga yaamicha keenya dhuftanii nagaan dhuftanii galatoomaa isiniin jenna sagantaan keenyatti fufee jira atti aanu irratti jaal Fiqaaduu Eebbaadhaatu nama yeroo dheeraa Torontoo keessa isiidhaan wajjiin waan qabsoo Oromoo irratti waliin maraadhaa turanii waan isiidhaan wajji dalagan keessaa hanga nuuf mala ja'anii nuuf qoodanii jaal Fiqaaduu maayikii irraa kaasaa. Jaal Aashaa sababa godhannee ol geenye kanaatiif baga ol agarreen jedhaa guyyaa egaa du'a gahii imtaaziyaa taa'u utuu hin ta'in ishee faarfachuudhaatiif waan isheen goote qabsoo saba keenyaaf waan isheen keessa baate namni muraasuma hin beekamani waa'ee isheellee erguman addaa dhufe jechaadha malee amma jaalli keenya obbo Adam Kabiraa waan inni dubbate dhugaadhumatti ajaa'iba kanan waayyuu hin beekun turen biyya Somaaliyaa waa'eedhuma raadiyoo irratti afaan Oromoo wanni taateedha malee kanan dhumaa hojjechuun ishee baay'ee na ajaa'ibe dhugaadhumatti maaliifi eenyuyyuu ammas angoon irratti hin fakkaanne namni akka makaafame kana mana isaa gurguree obbolaa isaatiif akkas ooluun qabsootti cichee immoo jireenya ishee hundumaa kana wanni ta'uun baay'ee nama guddoo dubartii guddoo fakkeenya qabsoo keessatti ta'uu ishee agarsiisa. Gaafa isheen dadhabdellee ani argamuu hin dandeenye maaliif egaa dullumni unis dhufee qorri jiraa maaloon jiraa miilli tokkos na dhukkuba ture baay'een gadde garuu dhugaadha. Si'an dhaga'es nan boo'e. Maaliif dubartii cimtuudha adda Aashaa. Ani bara 1993 biyya kana dhufe Torontoo kana dhufee ni qubadhe booda utuu hin turin iyyuu gaammoo warri na qubachiisan iyyuu faamilee jiran dhufe hawaasuma keenya kana Torontoo ture kanaatiif baay'ee iyyuu utuu hin turin immoo achumatti iyyuu immoo voolontarii godhee tajaajiluutti hin ka'ee namoota wajjin ol baruutti hin ka'ee horra achi tura keessaati keessumaa dubartii keessa adda Aashaan ishee duraate jechuun danda'a achitti beekuu kootiif baay'ee na ajaa'ibsi yeroo baay'ee ol barree jechaanii qabsoo kanarratti walgahii waa ergiyaatis nama barate ta'uu kee dhagayeera kanaatiif nu gurmeessi
nu jajjabeessi already jirra. Hawaasa keenya kanas adaraa jajjabeessi atis nu wajjin ta'i maaloodha jette mataa ishee ol hin beeknullee turre dhugaadhumatti. Kanaan egaa ittuma fufne anis achitti booda immoo achumayyuu akka hojjetaatti iyyuu qacarameen hojiitti itti fufee anorra dubartootaas ta'e handargaggootaa kanas yeroo hundumaa akka waa ijaaramuu akka qabnu kanaadhaan isheen baay'ee jabaatte wanni taatu jiru gaa of course na dura dhufanii addaan turanii Araarsoo faa Abbaa Nurjii faa Badhaadhaan faa Abdulamiid faa Damshoon faa kun hundumtuu warra dhaabaajinis jiru. Hawaasas immoo ijaaranii maal godhanii jabeessaa han jiranidha. Kanaaf ittuma fufne egaa utuu kanaan jirruu gabaabsuudhumatti waa'ee adda Aishaa bara 1998 keessa isheen egaa qunnamtii Oromoo duwwaa wajjin miti. Alagaa wajjinis hin gooti warra faranjii kana wajjin maaliif jennu. Kanaatiif karaa sana waa'een karaa dippiloomaasii yookiin immoo aktiivistii biyya alagaa kana keessatti hin barbaachisaa hin jedhuutiin waa'ee nama torcharii kan jedhamu kana torchara abolition han jedhu United Nations jira. Yeroo hundumaa amajjii ja'aatti ammayyuu taanaan yoomiyyuu taanaan guyyaan sun guyyaa refuujii guyyaa torcharii guyyaa sana jedhanii han eermaarkii godhan jira. Guyyaa sana irratti dhaaba tokkotu dhaabbachuudhaaf jedhaa jara kanaa wajjin immoo quunnamtii qabaa. Innis immoo Waashingtan DC'tti han ta'u an afaan Ingilizii kana baay'een beeku kottu na wajjin deemtaa dhuftee waajjira dhuftee jechaadha hawaasa Oromoo. Maalinni naannatti himte egaa kunoo kuni biyya lafaa irratti torchariin kuni si'a nama namni mootummaa wajjin mormu mootummaadhaan mormu qabsoo godhu maal godhu torcharii kanarratti yookiin hin ajjeesu yookiin immoo mana hidhaa keessatti waan hin taanellee waan hin jirrellee baaseedhanii reebanii wanni ta'u. Sana duwwaa utuu hin ta'in torchi adda addaa jira jette. Kanallee egaa isinitti himuu isaayyuu naqu mataa isheerra han isheen raggaa'e hundumaa natti himte. Utuu biyya keessa jirtu isaa laalle miti. Sababi isheen ittiin baates sababuma torcharii kanaatiin ture. Torcharii jechuun faamiliinis torcharii nama godhaa firris hin godhaa yookiin immoo yeroo maleellee nama heerumsiisuun fuusisuun hin jira mataan isaa si'a ganda lagaadhatti immoo innis torchariin ta'uun mala. Sanallee keessa deebi'ee isinitti himuu waa isheen natti himtee. Innaa kanaatiin biyyaa ba'uu isheeti sababa sanaatiin wanta kanas ani bira gahuu dandeesse waa'ee dhaaba kanaa. Kanaan egaa amajjii keessa amajjii lama natti fakkaataa 1998tti Waashingtan DC deemne dhannee gara torban tokkooyyuu achi turre wajjini. Wanti kun maa inni biyya lafaa irraa achitti walitti qabaman ilaa asirratti hin argitu. Kun maa inni waa'ee torcharii kanaa biyya lafaatti mootummaan biyya lafaa jiru namattiin akka sodaachisee sobaanis haa ta'u maaliin akka dararamaa jiramuutii fi kanaaf wanti kun akka baduutii fi akka dhaabatu an jedhu walgahii kanatu jira. Kanaaf achi dandeette hin nanne laagaa warra argitan kanan dhumaa biyya Eeshiyaadhaa, Afriikaadhaa,
Laaddaa shaan argitu asitti mul'ata. Inni kun. Mul'ate. Ni argitan huccuu buluu qabdi. Filaa warri gurraachi lamaan sun illee isaanii isheen sun Naayijeeriyaadhaa dhufte. Jarri kun hundumtuu Saawuz Ameerikaadhaa, Eeshiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa kana keessaa kun egaa horraa toorchariin irra gahe jechaadha. Adda ashaarras gaheera. Anis si'an mana hidhaa waggaa 10 ture achitti yeroo baay'ee toorcharii ta'eera. Sarvaayivaroota kun horrachirraa afan jechaadha. Qaamaan nagaa fakkaatu garuu immoo toorchariin sun laalaan sun mataa isaanii keessa jira. Nuti akkuma laayyootti fudhata malee warri faranjiiwwan karaa qoor-qalbii kanaa baay'ee namoonni kun irra gahee akka hubamoo ta'ani. Wanni ta'uu kanaatiif karaa warra saayikooloojii, saayikaatiristii wanta akkasii anaan ollaanu. Naa kanaaf warri kun achirraa kanaafan jechaadha. Du'a duwwaa utuu hin ta'in toorcharii kanarraa. Kanaatiif walitti qabamee sababa isaa egaa achi mootummaa koongireesii paarlaamaa Ameerikaatti dhiyeessuuf wanti kun akka lafarraa badu namarra akka hin geenye gara fuulduraatti eessattuyyuu taanaan Ameerikaa keessattis ta'e Kanaadaa ta'uu Afrikaa ta'uu Eeshiyaa ta'uu throughout wanti kun biyya lafaarraa dhaabachuun irra jira han jedhuutiin wanti kun dhaabate achitti ol geenye kanaan hundumtuu koongireesiidhaan amma footograafiin tokko argitaniittu lama taane hanteenyu isa gara biraa irra kaa'ame lama taane han jirru tokko jira. Amma inni heeringii koongireesiitu ture. Achirratti dhiyaanneeti. Anis gama koongodhee adda ashaanis waa'ee ishee mataa ishee dubbattee nanii keefi kanaatiin wanta kanaa dhaaba tokko torture abolition and victims of torture survivors support kan jedhu international kan jedhu achumaan immoo gadi dhaabne hundumti keenya founding members taane dhaabne koongireesiitti egaa biyya keenya keessa jirummoo keessumatti waa'ee qabsoo keenyaa qabsiifnee waan inni nurra gaheef yeroo sana immoo Oromoota irratti gahaa warra biraa irrattis gahaa han ture. Kana dhiyeessine gara guyyaa 2 moo 3 egaa kun han ta'e achitti isa booda immoo achi baanee guyyaa tokko immoo viijilii han jedhamu halkan guutuu Washington DC keessatti White House fuulduratti halkan guutuu achi teenye achitti Saaddaashaan haasaallee gootee ani hiikee fi itti dabalee kanaatiin isheen jechuun koo qabsooftu ana Oromoo duwwaa utuu hin ta'in biyya lafaati. Ani ragaa taate baatee dubbattee wanti kun amma yoona deemaa jira. Dhaabi kun amma yeroo ammaanatti guddatee miliyoonii 100 oliitiin hojjechaa jira. Settlementii namoota Waashingtaniin dhufan biyya lafaati. Refuujii ta'anii walitti fuudhanii barsiisanii hikimannaa kennanii fi hojii qabsiisanii wanni ta'aa jira. Koominitiin keenya illee egaa kanaan duratti akka walitti firoomanii wajjin wanni ta'an jedhee handisii jiranii namni keenya illee tokko achitti dhaqee tajaajilan argata. Kanaatiif adde Aishaan human rights activist international dhugaadhuma dubbachuudhaaf an taate an Oromoo duwwaa utuu hin ta'in kanatu namni beeku hin jiru ta'uu mala wanta kanaan illee akkuma kana dhaga'een seenaa ishee kana keessaa
gaafa sana kanatti dabala an Oromoo irratti isa kanammoo bakkeetti waan isheen hojjette alagaajjiin waan isheen hojjette kana jedheeni nama tokkotti illee ergeen ture ani hin dandeenye akkan silasniin jedhee dhukkubsadheen ture gidduu sana dhaquullee hin dandeenye haa ta'u malee hojjetamee dhumeera jedhanii naan jedhame egaa kanaatiin guyyaa har'aa kana asitti mee kunaa dhagahamu namoonni gara fuulduraatti waa'ee ishee katabanis haa ta'u himanii kunis keessatti galuu qaba han jedhudha. Tiifini kana dhiyeessee baay'een gaddeen personaalii garuu dhugaadhumatti adda ishaan nama qoosaa miti dhugaadhumatti qoodi isheen kennites baay'ee cimaadha. Kanaaf egaa karaa Oromummaa ishee qabsoo wanta saba ishee irra ga'e qabsoo isheen goote asafee hin qabu, hir'ina hin qabu. Egaa immoo yeroon wanni taanaan deemuun hunduma keenyaafuu hanafu miti. Kanaafi seenaa ishee kana immoo akka fakkeenya ta'uutiif dubartoota afaniif gara fuulduraafittis taanaan fakkeenya guddaadha. Kanaatiif isa gaa warri seenaa ishee katabaniin nuti keenya iyyuu taanaan qooda fudhanne waa tokkos gochuu qabna. Irraanfatamuu hin qabdu. Kanaaf lubbuu ishee immoo gaa Waaqayyoo hamaaruu gannatatti ishee haqaniisu jedha. Hundumti keenya immoo ajajjabaannu gaa kanaan. Waanan jechuu barbaade namoonni baay'een waan isaan hojjetan dhokatee jira qabsoo kana keessatti. Garuu immoo harkatti qabuu qubatti qabuu dandeenya waa tokko hin goone kuni maaloodha han jedhu hin beeknu ta'a. Biyya keessatti sodaa guddaatu jira obbaasanii wanni ta'uun namoonni akkasii dubartoonni akkasii jiraachuu malu. Warri dhiiraas jiraachuu malu. Qormaata guddaa barbaachisa seenaa qabsoo Oromoo katabuudhaaf malee warruma bakkeetti mul'atu wanni ta'uu beennu duwwaa miti. Amma obboleessi koo kun obbo Adam wanta guddaadhaan inni har'a hime. Han akkasaa immoo beekanis hin jiraatu naa qorachuu barbaachisa. Dhaabi keenyas taanaan namoota qormaata godhan kana keessa godhanii roonni qaban bakka buuseellee yookiinis jiraachuu mala I don't know. Inni seenaa namaa barreessuun gaariidha. Namicha sanaaf duwwaa utuu hin ta'in barumsa ta'a. Kanaaf na dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa. Ishee immoo gaa Waaqayyo hamaaru ajajjabaannuun jedha. Baay'ee fayyaa ta'a. Hedduu galatoomaa. Tole karaa suuteeti dabarra. Ejjenneen mee viidiyoo wahii qabaa isa san nu garsiisi. Isa san laalleeti warra itti aanan itti deebina. Tole jaltaa galatoomii jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoodhaa caayaan ABO biyya alaa sirna kana qopheessuu keessaniif hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansee egaa viidiyoon kun viidiyoo guyyaa awwaalcha isiidha. Seenuma guyyaa awwaalcha isiidha waan ibsu viidiyoo gabaabaadha daqiiqaa Kaatumu abbaa hojiitiin jaama magaalaa Torontoo biyya Kanadaa magaalaa Torontootti jiraadha. Har'a masgiida Khaalid bin Waliid jirra. Addee teenya Aashaa Ibrahim Usman Kallitu dengan akhirame isi awal udaf sedikit terselane karena kabritin dia mahir Rabbi rahmat awal fi ali fi hunda man Oromo hunda Rabbiya bin akhirnu sila akhiru bakhainya. Assalamualaikum ada hadatnya wa ashaq ali kay sudafi masjid Khalid bin Waliid jirra Toronto. Ya اللهم اغفر لها وعافها وعف عنها وكل نزلها ونقيها من خطاها كما ينقى الثوب الحمد والقداس صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. رب رحمة أبوك رب رحمة أبوك. إنا لله وإنا إليه راجعون. أني مكان كي يرورا سبب وباتين جامع وبليتي تينيا أبو عائشة كبسوفتو هنجبا
qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warra duraa Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee fa'aa wajjin gaafa reediyoon afaan Oromoo reediyoo cabsa jedhan warraan dura ijoollummaadhaan kaatee gandaa baatee biyyaan biyya Soomaalee keessa dhaqxee seenaa Oromoo keessatti warra dura afaan Oromootiif Oromummaa Oromoo jedhamu galmee seenaa keessa warra kaayan keessaa ishee nama tokko. Ishiitu irraan tanaa addunyaarraa nu biraa boqate obboleettii teenya gaa umrii dheersuu rabbiin kannee fi ilmaan hortee ilmaa ilmoo harkitee arra isii rabbiin tarabbiitiin dhukkubsattee nu biraa boqattee rabbiin ahlul jannaa jannataan haa qananiisuu nuti wanni jechuu dandeenyu kanumaa seenaan isii bal'oodha. Seenaa qabsaa'ota Oromootii fi shamarran Oromoo hangafoota dura guca qabsoo bilisummaa Oromoo qabsiisan keessa nama takka aalii Oromoo cufa jajjabina sabrii imaana nu haa kennu. Alhamdulillah warra jannataa rabbii isin haa godhu fayyaa ta'e. Salaaman gana gaafachuu. Maqaan kiyya Yusuf Bakaraliiti. Rabbi ramataawuu bariitii keenya Ashaa Usmaan Qalli arraan tana maskiidatti irra saraanne أول جبدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكير تنين خالد بن الوليد مسجد ونفني في أنا حالتين عشاء إبراهيم جيسود عبد بكتان الأفني رب رحمته وروفي أما ستي لكبمنيك تقبودا نجيسنا سنيفي أسكيرا مسجد Somali Khalid. Hi, I'm here today at Khalid Mosque. My name is Gula Ali, and I'm here for my grandmother's funeral. And I feel sad and happy because she's not suffering anymore. And I'm sad because I won't see her for a while. And I just hope she goes to Jannah and Allah accepts her. Inshallah. Thank you. Jirata magala Torontoti. Obboleettii teenya haadha qabsoo adde Ashaa Ibrahim Usmaan Qalli awwaalcha isiidhaatiif har'a bakka tana jirra. Adde Ashaa akkuma nama hunda beekutti seenaa guddaa hojjette. Silaa namoonni du'aa karaafu seenaadha. Seenaan isiidhaa kan jalaalamu Oromoodhaa hojii jiraatu. Dhaloota dabree kan jiraatu. Namoota yeroo dukkanaa uummata keenya kanaaf ifaa ta'ee fi ibsaniif afaan irratti boonnu kana sagalee irratti taphannee itti wal gammannu kana namoonni yeroo itti qaanfannu qaanyisa nurraa cabsan isaanii akka afaan keenyaan boonnu akka sirba keenyaan boonnu akka eenyummaa keenya jaalannu warra nu taasiseessa badiirraa warra nu oolche adde Ashaa Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee fa'aa hojjallaa irraa hunda isaanii wanni isaan nu dabarsan amaanaa jabduudha. Amaanaa jabduu tana nutis dhaloota dabarsuudhaaf irratti hojjechuu qabna jechuudha barbaade nama hundaafuu rabbiin obsaa fi jabina haa kennuu fi obboleettii teenyaafis rabbiin jannata qananiidhaan jannata qananiisuun jaa galatoomii. Akkam jirtan nagaa ilmaan Oromoo har'a adde Ashaa nama argitee asiin dura waan Oromootiif jecha qabsoo guddaa godhee afaan Oromootiin nama argitee wallisee nama yeroo duraatiif waan baay'ee ilmaan Oromootiif akka waan argitee waan Oromootaan beekan ko godhee kanaaf as jirra qabriin isiitiif rabbi isii haa araaramu warra jannataa rabbi isii haa godhu. qabrii magaalaa Torontoo jirtu. Adde Ashaa Usmaan Qalli awwaaluudhaaf dhufne. Adde Ashaa Usmaan Qalliidha nama cimaa seenaa Oromoo keessatti hin dagatamne. Magaalaa Moqdishoo irraa eegalee reediyoo afaan Oromootiin nama dabarsaa ture. Torontootti dhuma bara 90mootaa keessa bara 1998 yeroon Chin Radio TV'n Chin Radio Internationalitti qophii afaan Oromoo dabarsaa ture. Nama ganama osoo dadhabeen jenne umurii guddina keessatti reediyoo irratti na wajjin hirmaachaa turte.
عائشة عثمان قلي رب رحمتها قدوسي عائشة إبراهيم عثمان قليلا أول شيء سيداتي فتن فبراير يوهان كوران لا كل لما في دين أفر دوان الدنيا ربو بتيسي أول في أستي أرجمنا يسين أياكم هون تكني بينو كوما تكوفي دبا سجلي في جهات من سجل الرأي قلت راديو مودشولا خيسة دلغاراتي اتوفته غافا كنت كو دبا سجلي في سديته متكو واجرا تلسما أورمورا مغالا هربيساتي أكسو مغالا مودشولاتي اتفهموا هو بنتوتا واجرالي لمني خنن لبو إساني برارو لا يتنام من إسيدا غوري نولي تقولي كيسان على مهر غودي تقول عليه أدي عيشان بكمتي بلدي تانية كفوتو تاني يرو ديرا أورمو أكا أورمو تاسو دچا توته مديرا أتنيا تان رابطة أول تسيري بكتنا رفني ربي عليسي حاجة دبيسو شرافي عليسي ربي حاجة دبيسو إسيري ربي رحمة أقوله إسين توني سينان متى أورمو تلودا مان تنا أكا إسام أفان سانيتين برتاني أفان سانيتين قدتني أفان سانيتين بولون بولر قد خيسا توكو سيران سيادة يادة تو وفرافي علي ربي رحمة أقوله في نتي سجبه ورمان أورمو ربي أخلو في قاسني فرال دسني قلتوما دعائي خردا فسيري ربي رحمة أقوله ورجنا ربي ويام قنين أموفو نفو ويانا كنان وبسني رفا كل نفس ذائقة الموت خربين جيسان تبون نوات نندنين أندم تدوات نتكن الرانقتو ويوم يجنا ولي ويبيتنا لأن ملي بيتدون سنبينو تنافو إفيادتشون غاردا تناف نمو بكجرتني دواتنا يادتني لبو تيسنتنا خرا خير ذات غرسون ilmaan keenya karaa gaarii irratti gorsuun daldalli keenya karaa gaarii irratti qabatuun ibaadaa rabbii godhuun waan nurra jiru jecha ifin dagatina haasibu anfusakum qabla an tuhasabu odoo hisaabni isinitti hin dhufne hisaaba godhadhaa hisaaba haa godhannu guyyaa kanaan nu dhufa jenneen guyyaa lubbuun tun dhandhamtee sakaraatul mawtiin nu dhuftee dachii tana jala galu ni dhufaa akka matatti qabannu ani waan biraa tanuman isin yaadachiisa malee وان برا وانجون كبو اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم فمن احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفي على الايمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم حالتين يوبريكيدين وسوجال النو لفركوت انا خين يبرادم لفتقراكوت انا خين يبرادمنا كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس ذائقة الموت. Everybody know this ayah. Everyone know this ayah. I don't think everybody know كل نفس بما كسبت رهينة. لبون تكلن فقادوته وان شراكت تهرم تتس يا ربي سبحانه وتعالى. ربي هدايسين كاين وبركيتين ربي هدايسين هاباس. gargaarsi tokko jiru bakka tana. Galatoma fitan jaltaa gama jira. Tole baay'ee fayyaa ta'ee jaalab salaam hedduu galatoomii akka gaariitti nu gaggeessitanii rabbi isinirraa qeebalu. Warri Torontoo hedduu galatooma. Tole sirreeffamaan qabaa reefuu koonyaa abaa'oo magaalaa Torontoo jee sagantaa kana kan qopheesse caasaa jaarmaa adda bilisummaa Oromooti. Koonyaan isa jala jira waliin qopheessine jechuudha. Sirreeffama kana naa qabaddaa baay'ee fayyaa ta'a hirmaattonni keenya hundi keessanuu galatooma warra boodanarra dhuftaniif yoo isin yaadachiisuu na barbaachise yaadannoo jaal Aashaa Ibraahim torban lama dura magaalaa Torontootti nurraa boqotan sirna gaggeessaa isii seenaa isii maal keessa dabarte kajoo wal dhageessisaa jirra baga nagaan dhuftanii keessummoota keenya wal duraa duubaan gaggeessaadhaa arma geenye. Amman tana karaa hawaasa Torontootiin dabruu deema. Jaal Hindiyaan bakka buutuu koree hojii raawwachiiftuu hawaasa Oromoo magaalaa Torontooti.
Jaalin diyaanii dhageessanii. nin dhagaya. Hayyee Ay, kinaafuu fi dhaamsa kennuu dabarsates galatoom. tole hayyee galatooma. Addi bilisummaa Oromoodhaa akkanatti qophii akkanaa nu qopheessuu keessaniif hedduu baay'ee isin galatoomfannaa. Akkasumatti anilleen dhugaadha akkuma atuu jettee boordii hawaasaa magaalaa Torontoo irraa eekaniin gartee dhiyaadhee dhugumatti haboo aashaa jedhee waan hoggaa dheeraa isii yaamuuf jecha akkasumatti isii yaama ammalleedha. Haboo aashaa hawaasa kana keessatti nama sochii guddaa, sochii bareedaa, xurree bareedduu nu ibsitee, nu bal'iftee lafa nuu keessattuu dubartoota Oromoodha. Naannawa 90 keessarraa nuti ijoollee gaafa dhufnu nu dura dhaabbattee firaas alagoonfadha, afaan biyyaas baradha, gabbaa hawaasaas jaarradha, hawaasa kana keessaas taa'a. Ilmaan keessan biyya alagaa keessatti kan horuuf teessan akka isinirraa hin banne, akka isinirraa hin dhabamne aadaa Oromoo barsiifadha, afaan Oromoo barsiifadha. Kana hunda hawaasaa walitti koottaa Oromummaan diinaan addan bahina, amantaan addan bahina jettee akka Oromootti nama lafa nuu kaa'e takka dubartii cimtuu mana keessa qofattiin hafina, gabbaha, dalagadha, afaan baradha. Waa hunda godhadhaa jettee nama haala adda addaatti nu gorfachaa turte. Kana waan ta'eefuu seenaa isii akkuma gaana dura hayyoonni Oromoo warri isii Soomaaliyaa irraa beekanillee akkuma himanitti irra deebi'uu tahaa. Ammoo waldayni Torontoodhaa kan magaalaa Torontoodhaa koreen boordiidhaa dhaamsi guddaan haboo aashaa gartee boqachuu isaaniitiif itti dhagayame guddaadha. Akkasumatti illee hawaasni Oromoo guutuun gadda guddaatu nutti dhagayame walumaanuu. Kana waan ta'eef jecha maatii isiiti, ilmaan isiiti akkoo kataatuuf hundaafuu jajjabina hawaa fi hawaasni magaalaa Torontoodhaa galatooma. Tole baay'ee fayyaa ta'e hedduu galatoon. Hayyee itti fufna biiftuu ganamaa koonyaa abaa'oo baroota dheeraadhaaf jaalala shaanfan keessatti hirmaatanii hojii gaggeessaa turan bakka buutuu koonyaa abaa'oo Torontoo biiftuu ganamaa maqaan isaa akkasi. Jaalsaafiyaa korree itti na'an. Hayyee galatoomi gaa fayyaa ta'e fuula kiyyaallee as ba'uu hin danda'u xiqqoo ija tokkoon na dhukkuba akkasumatti haa turu. Tole itti nuuf ofi mara. Galatooma wallaahi gaa galatooma rabbi wajjin waa dhiisu waayyumaafuu waa'ee duraan dursee gaa seenaa tana waayyumaa nu qopheessanii warra arraan tanii waliin nu qabanii seenaa tana akka dubbannee yaadannu if booda nu deebisan cufaa'u haa galatooman Ibraahim Qallitti. Akkasumatti gaa seenaan isaanii waan guddaadha, waan dheeraadha, waan bareedaadha, waayyuun keessatti dubbatamee jira beekte. Sagaleen hin jiru? Ni jira. Ni jira itti fufi. Seenaan isaanii hedduu bareedduudha, dheertuudha. Akkasumatti akka obboleessi kiyyaa yaddiin jee, obbo Fiqaaduun jee, aaddeen obboleettii tiyyaa daraniin jettee namoonni adda addaa cuftinuu obboleeyyan kiyya gaa cuftinuu maqaa dhawanii jiran waa'ee haboo teenyaa, habwaasha, haadha teenyaa, haadha Oromooti, habwaasha. Waan arraantanii waa'ee haboo teenyaa, haadha teenyaa tana irra deebinee silaanii haasofna jennee arra guyyaa yeroo hamma kanaa miti. Sigalee yeroon dheertuu nuun geessu yoo waa'ee habwaashaa dubbanne jenne haa ta'u malee gaa waayyuunuu yeroodha. Xiqqoo dubbannee tuma bira kunna. Namu dubbatee lafa kaayee wal daddabsuu ta'a yooniin amma anis irra deebi'ee waa'ee habwaashaa irraa dubbachuu eegale. Kanaafuu yeroo walirraan fuunu ani akkanumatti akka biiftuu ganamaa dura teessoo biiftuu ganamaatti akka hawaasaa akka koonyaa teenyaatti namuu galatoomaa waa'ee haadha teenyaa habwaasha cufaa'uu maqaa dhooftanii jirtan akkasumatti immoo haawwan keenya warra nu biraa deeme. Maqaa yoo ni dhooyna jennee Haboo Faaxumaa Galmoo, haadha tiyyaa, Raaziyaa Haash, akkasumatti Haboo Moommoo, maqaa biiftuu ganamaa Rabbi rahmata haa godhuuf isaan cufaanuu. Isaaniin hangafee aalii uummata na bira suur cufaa Rabbiin 8 jannataatiin isaan haa qadhanneessu. Nutilleen guyyaa ballamaa Rabbiin arraatatti shaadaa qalbitti imaana nu haa kennu. Haboowwan keenya warri nu biraa deeme Adaade Zabiidee nama baay'eedha beetee Zannuubee haadha Mahammad warra Gudaal wallaahi nama baay'eedha
manguddoon teenya takka takkaan nu biraa koo jirti amma gaa manguddoon numa silaa numaatutti aanaa silaa isaan jiraachuu baataniis numaatu madaba gubbaa ta'a. Akkasumatti gaa ni yaadanna seenaan isaan haa yaadattu ummanni Oromoo dhugumatti arraantanii waan kana godhuudhaaf waan kana seenaa kana asii wal nu qabuudhaaf hedduu galatoomaa wallaahi waan bareedaa gootanii kanatti dabalamee waa'ee qabsoo keenyaatiis irratti xiqqoo dubbachuudhaaf akka lafan keenye dhugumatti arraantanii nuti wal malee hin qabnu ummanni Oromoo yeroo arraantanii wal cinaa dhaabbannee diina keenyatti fuulachi garagallutti ummanni Oromoo wal lallaaffisnee wal lafa kayaa jirra. Waan arginu waan adda addarraa hoggaa agarru baay'ee wal lafa wal keenyee wal laalaa jirra. Bakka diina keenyatti achi garagallee arra waayyuu rakkoo teenya guduunfannee isaan dhabamsiisnee teenya walitti as deebina garuu hin dhayitu. Isinirra beekeetii miti sigalee isinirratti aaneetii miti immoo waan kanaas xiqqoo mataa keessa qabannee koota tokko haa taanu haa wal marihannu waa takka barro namni marihate waa meeqa godha arra ummanni amata meeqa nu bulchaa ture arra deebi'aniiti huuno 4 kiiloo irratti faannoo janii Dr. Abiy oofisa isaati irratti maxxansanii jira. Kanaafuu akkasitti wal quba haa qabaannu galatooma rabbi wajjin haa dhiisu umrii barakaa qabdu wajjin haa kennu rabbiin ummata Oromoo bilisa keenya nu haa dhiyeessu harka tokko nu haa godhu laakeen galatooma akka biiftuu galamaatti hedduun isin galatoomfadha guyyaa gaarii. Tole baay'ee fayyaa ta'e haa jabaannu ergama isaanii kaayyoo isaanii galmaan haa geenyu dadaamsi kee gabaabsee yoon walitti qabee baay'ee fayyaa ta'e hedduu galatoomi jaalfaan ta'e ni jirtanii? Nin jira maal nuun jettan isinoo? waan addaa waan isiniin jedhullee hin qabu. Duraan dursa qophee tana nu addi bilisummaa konyaa wannoon nu qopheessu keessanii fi dhugaa yaadachuun wal yaadachuun egguma jiru qofa miti egguu du'anis wal yaadachuun hedduu barbaachisaadha. Fayyaa ta'a galatoomaan isiniin jedha. Waa'een Abaashaa Qalliyaanii gaabbiyyuma kanarratti isii beekaa guma dhufnerraa wal qunnamnee akka dura toosiyyaatti hawaasa dhaaba dubartoota eeguu dura ijaarree wajjin ijaarree amata meeqa wajji deemnee uummata adii kana birallee dhattee gargaarsa illee nuuf akka dubartii Oromoo guddattutti halagaa wajjillee wal nu barsiistee yeroo dheeraaf wajji hojjechaa turre. Haa ta'u malee gidduutti waanuma Oromoo ta'uudhaan egaa rakkinnis gidduu sesseentee ammaas xiqqoo qabbanaa'ee wannoo jedhee akkuma saniinuu takkaa jabaadhaa nuti isin mirguma dubartiitii fi cinqamti gizee hunda dubartoonni ol bahaatii dubbadhaa mataa keessan ol qabadhaa jettanii anillee yaadni kiyya kanuma dhugaatti isin himuudhaa fi jiruu xiyyarraa dubartiin Oromoodha akka mataa ol qabattee haasoo hojjetturraa hin kan hojjechuu barbaadu. Isin illee dhugaatti isin himuudhaaf irra duratti baatee kan isin nu gorsaa turte nu jajjabeessaa turte qabbanallee hin jettu owwallee hin jettu yagguu nuti deemnus bakka nuti deemnu nama guddaadha itti takkaa nurraa hafteen beektu. Hanga deemne sana gaa wajjinuma deemne yagguu hawaasi ammaas xiqqoo nurkaa bahee nurkaa jallachuu ka'e ammaas biiftuu ganamaa jalqabne biiftuu ganamaa ijaarree achitti illee akkuma dura teessoo keenyaatti dura buutuu keenya taatee biiftuu ganamaa manguddoota keenya wajjin warra addunyaa tanarraa du'anii warra akkaadha Saffiyaa Korree amma isiin lakkoofta Abo Zabiidee Aba Faaxumaa Galmoo seenaan isaan haa yaadattu. Hunda isaanii dhugaatti hawwan keenya hedduu biiftuu ganamaa kanarratti hojjetanii onnatanii nu dura bu'anii nu hojjechiisaa turan isaan kun hundi isaaniitu kanaafuu nutillee muuxannoo isaan irraa fudhanneeni biiftuu ganamaa ilaan gammaallee qabnee jirraa jecha maaltu nutti mul'ataa yogguu xiqqoo laaffatellee manguddoo keenyaatu lafa nuu kaa'e manguddoo teenyaan maqaatti nu baase qabbana keessa warra baasaan deemaa turetu jira dhugaa callaa harkatti lakkaawwatanii Aba Faaxumaa Galmoo faanii boqqolloo tan harkaan lakkaawwatteetu farmaataa lakkaawwattee bakka teessoo sandatti turte dhugaatti isin himuudhaaf warra akkasiifaa qabna turre rabbi raamataa godhuuf isaan hundaa'u. Waan isaan lafaa kaa'atanii lafaa kaa'anii rabbi bakkaan haa ga'u. Dubartiin Oromoodhaa dhugaatti isin himuudhaaf hedduu laffaate garuu qabsoo keessatti dubartiin Oromoodhaa hedduu argamaa jirtu. Kanaatu garaa kiyya gisee hunda na gubaanni dubbadda bakka fedhettu.
Kanaafuu isaan wanni isaan akkana nu jajjabeessaa turan manguddoo ta'anii nu jala hafuu didanii cabbii keessas qorra keessas akkana nu jala deemaa turan akka dubartiin Oromoos guddattu akka qabsoon keenya isaan dur nurra caalaa muuxannoo qabanii akka isaan beekan akka nu jajjabeessuu isaaniiti beektanii. Kanaafuu wanni isaan godhan keessatti dubartiin Oromoodhaa bakka feetettuu haa taatu dhugaa rabbiitti qabsoon dubartiin goote waan laayyoo miti adda bilisummaa Oromoo keessatti. Garuu ifaa okkotee keessaa ta'e ka dubartii kun takkaa ka dubartii kun isin dubbatamu ammoo har'a Aashaadhaaf qopheessuu keessanii fi hedduu gammadee. Aashaan egaa seenaansii akkuma himan kanatti rabbi mataa godhuu fi seenaansii guddoodhaa hanga wajjin jirrutti gaa walumaan hojjechaa hanga booddana kana gaa dadhabdee gaa ilmi namaa ni dadhaba hanga dadhabdee manatti hin galin numa wajjin turtee numa jajjabeessaallee turtee mata darbellee kadhumaatti kan hin yaadadhu dhugaa muka qabatteetu guyyaa goototaa dhuftee nu wajjin kabajattee deemtee Aashaan. Maaliif onnee sanitu takkaa keessatti hin duune guyyaa takkaniin harkaa guyyaa takka bakka takkaniin ga'anii Oromoo tanaa onnee isii keessa kanaatu jira. Haa ta'u gaa qabsoo namayyuu ni jalqaba malee hin fixu. Isiin akkanatti laffa'anii hawwan keenya dhiisanii du'an sana yookaan gootonni keenya hundinuu xiqqaa fi guddaan keenyatti dhiisanii dhuman nurratti dhiisanii du'an. Ayyoon xiqqoo tokko qalbii Oromoo tana dadhabadde kun jedhu isaantu dhufee kama daawwitiidhaan dura dhaabbata. Isaanutu kana jedhanii utuu nu wajji laffa'anii utuu niin dadhabeen jedhin qabsoo kan addanaan ga'anii tokko mid dadhabnaatu onnee kiyya keessa nakaa dhugaatti isinii himuudhaaf. Kanaafuu nuti warri hafne waa'ee isaanii haasa'uu qofalleetu hin ta'in waan isaan galma kaa'atanii galma isaanii sana bakkaan ga'uuf irratti warra hojjetu rabbi nu haa godhuu hin jedhu. Dhugaatti isin himuudhaaf. Takka boodaa kanii dubbachuu barbaadu dhugaadhaa namni hanga jiru waliin beeku. Maal akka ta'e namni seenaa walii beekus hin jiru. Yoo beekellee dubbachuu hin barbaadu. Namni keenya utuu jiru silaa walirraa akkana naagu akkana saba keetiif akkana dhaabbatteetta gooteetta jedhanii appreciationii walii kennuun silaa barbaachisaadhaan jedha. Erguma du'anii qofaa dhufnee boonyee waan isin goote isin nu dhageessu waan feene dubbachaa oolu nu dhageessu silaa utuu jirtuu kana qopheessinee isiidhaaf isii dura dhaabbanneeti kana Oromoodhaaf gootee jirta kana gootee turte fayyaa ta'e galatoom galanni kee biliyaasammaa ta'u jenneeni silaa sanii turra gaarii ture isin tattaaffii karaa hedduu goote dhugaatti isin himuudhaa fi warra waan amma bofiqaaduun haasa'u kanallee qubaan qabaa eegguu deemtu hunda nutti himti. Isin waan irraa gad qabattellee hin qabdu ammoo egaa aadaa du'aa taanaan qollee walawwaallee jedhe Oromoon rabbiin mataa godhuu fi maatii isiitiif ijoollee isiitiif ijoollee akkoo taatuufillee imaanaa sabrii rabbi isaaniif haa kennu jajjabina isaaniif haa kennu Maariyaa dhugaatti haatisi geelee isiiti Maariyaan akka haadha isii kanaa akka geelee qabattee tokkuma geelee wajji deeman. Nama hinaafsisan isin himuudhaaf. Kanaafuu isiillee rabbi isii haa jabeessee ilmaan isii maashaallah bakka guutaniif jiranii ilmaan isii akka haadha isii qabaa turtetti ilmaan isii akka isii qaban ilmaan isiitiifillee wanneen dhaamu akkasiin haadha isii jabeeffachaa turte sanitti isaan immoo haadha isaanii Maariyaa tana jabeeffatanii akkasitti akka jiraataniin fedhaa rabbi mataa godhuu fi waan addunyaarraa dhabde akhiratti rabbi haa kennuu fi kan magaa kalaas fayyaa naa ta'a ulfaadhaa jiraadhaa horaa bulaa. Baay'ee fayyaa ta'e hedduu galatoom dhugaa keeti namoota fayyisaa'uu amma hedduudha warri har'aan tana hojii tatteenyu manguddoonni guyyaa loggaa ga'e boruu nu biraa deemuu isaanii waan afaan qabne osoo jirru immoo galatoomii waliin jechuun sun waan gaariidha. Dhageenya gaa warratti yaada kee kana fudhatee hojiirra oolchu nu haa godhu. Baay'ee fayyaa ta'e hedduu galatoomaa hundi keessanuu. Warra mana keessaan daganne har'aan tana abbaa mirgaa uumee fi tarreeffate qofa nutti hiriira galchee naan hin jiina. Amma waan xiqqoo takka qofaatu nu hafe maatii keessaa jaalbadhaadhaan fa'aa mana keessatti argaan jira. Iddoon san ta'ee fi kabiraa ta'e maatii keessaa namni waa jechuu fedhu naa qophaawaa itti aanseen isinii kenna amma jaarruu mi'aaf hin kenna. Eega maatii irraa yaada lama sadi fudhannee booda
carraa isiniif hin kennaa namuu ni ibsattanii xumura irratti immoo jaalodaan nu goolaba jenne akkas jechaadha bakka kanarra geenyee jirra baay'ee fayyaa ta'a warri boodana dhuftan sirna gaggeessaa Jaal-Aashaa Ibraahim qalliitii gaggeessaa jirra gara xumuraarra geenye asumarraa hanga dhageessanitti fufaa kaan tarii booda miidiyaarraa argachuu dandeessan. Tole fayyaa ta'a itti naafuuf jaarrume. Galatooma ulfaadhaa caayaan adda bilisummaa Oromootii fi Konyaan magaalaa Torontoo qophii akkanaa nu qopheessuu keessaniif hedduu galatooma ulfaadhaa ta duraa ta lammadaa Maariyaan ga'anii asirratti bahee dhaggeeffachuu hin danda'u jetteeti har'a asirratti mul'atini. Kanaafuu galatooma ulfaadhaa kan egaa ummaatii na wajjin gaggeessuu keessaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaa jechaa ja'i jetteeti naa wajji dubbattee jirti. Kanaafuu isiin sanillee dabarsuufiin harka baase. Sadaffaa waa'ee Aashaa waliin dubbadhu hin hafne waa hundaa'uu dubbatamee dhume Rabbi rahmata haa godhuufi haadha teenya naaf isifaan guyyaa tokko adda hafneet illee hin beeynu. Akkuma gartee nama gartee ganamaa galgala wajji galuutitti wajji gallaa waa xiqqollee akkuma gartee amma gartee isii waa xiqqo dadhabdee mana hafte kanallee an guyyaa tokkollee irraa hafeet illee hin beeku. Isii fi abuzeetunallee hedduuta waliif fidduu ana waliif fidee mee waa xiqqoo hafuura waliif fudhadhaata jettuun illee ana ture. Ammoo gaafa dhukkubsattee siree irra jirtu kana waa xiqqoo mee miilli haaraa dhaabbatu jedhanii turanii. Ammoo isii wanni isiin naan jette ani wallaahi Oromoof hin jiraadhaa Oromoon qabaa Ruumiyaatiyyaa Oromoof hundaafuu naa himii akka dhufanii na laalanii naan jettee turte. Kanaafuu achi boodaanis Maariyaa gaafadheeti Maariyaa akkana jetti Aashaa qallii kam jennaan. Dhugaa dhagayeesin akkana jettee namuu dhufee haala haaluu jettee akkasii anis magaalaa nama tokko himuu eegalee. Kanaafuu Aashaa wannummaan isin jiraatteefuu waanuma Oromooti. Yeroo haasoynu hunda waan biraa wanni haasoynu jirtu waanuma Oromoo haasoyna. Hedduu Oromoo jaalatti. Ani waan isin goota kanallee namni irraa dhagahee waan isin Somaalee goota kana hunda. Mucaa tokko jira Haamid Usmaan Gabaa jedhanii Kaalgarii keessa jira. Isarraa hin dhagahee. Aashaa waan akkanaa goota jedhanii wayita akkanaa himte jennaan. Ani Oromoo jaalalaaf hin godhee waan hin himu qabu naan jette. Kanaafuu galatoomtu hundi keenyallee warra gartee isii laallatee akkasiitti gartee itti fufu Rabbi nu haa godhu. Nutillee warra gartee bilisummaa tana alkoolii Rabbi nu haa godhu. Ballama guddaa wajji kaayyannee turre naaf isiin. Ballamni kanuma Rabbiiti. Guyyaa bilisoomnee warri duraa odaa jalatti dhiichisu nuti jennee turre. Kanaafuu gaata Rabbi malee hin taatu. Bakka itti dhalatan malee bakka itti du'an hin beekanii. Nu hundinuu hamma jirru gaanuma laffaana uummata keenya kanaafi. Kanaafuu yaanu namuu numa deema. Bakka isiin dheette san tokko karraa oolu hin jiru. Nu hundi numa deemna. Rabbi rahmata haa godhuufi. Maariyaan dhuguma akkuma jalfantaa hin jettee akka haadhaa fi ilmoon ture isaan akka gartee hiriyyaa turanii. Akkasii Rabbi isii haa jabeessu. Wanni isiin godhuu dandeessu hin jiru. Har'allee warreen asirra baatee dhaggeeffachuu dadhabdeef waan akkasitti tahaa. Kanaafuu ilmaan isii kana Rabbiin gartee akka haadha isiitti wajji gartee hiriyyaa taatetti ilmaan isii kana hiriyyaa godhuufi ilmaan isiitti illee hedduu ijoollee gaggaariidha. Ijoolleen isiin akkoo taateef illee hedduu akkoo illee dhaabbatanii Rabbi isaan illee akka gartee isirrallee dhaabbatan Rabbi isaan haa godhu. Nu hundi ni yaana addunyaa kanarratti namni hafu hin jiru. Ammoo hamma jirru lubbuun namaa ni baati jette Oromoon. Wanni hin banne seenaadha jette. Seenaa tana hojjennee haa dabarru. Kanaafuu Rabbiin nu hundaa'u Aashaa haadha Maariyaa qofaa miti. Haadha teenyaas akka dubartiittis ta dura gartee waan Oromoo kana dhugumatti akka gaarii keessan waan isiidha. Nutillee Rabbi warra akkasii nu haa godhu. Hundumaa Rabbi nu haa barsiisu. Tanumaan dubbachuuf as bahee naa galatooma.
Fayyaa diyaa ulfaadhaa. Nageenya jiraadhaa. Assalaamu alaikum. Sorry, it's English. I'm hoping somebody can translate after. Um, I just wanted to say some stuff about my grandmother, if I can get it out. But my grandmother, you know, she had my mom, the only child, but alhamdulillah, she had 5 grandchildren, 8 great-grandchildren, and she was our heart of the family. And to listen to everybody's story, it just confirmed how much she is loved just as much as she loved the community. She breathe, eat, sleep Oromo. Everything was Oromo. She made sure we knew the Oromo people's history, the current events today. I think to ensure that we continue what she is doing to bring awareness for the generations to come. Like Haborumia said, the last week she was just saying, you know, my community, they have to come. And that was her focus in the last couple of weeks of her life. And it warms my heart to see that the community acknowledge her the same way. I want to take the time for my family to thank the Toronto Oromo community. The support, the guidance we got it's unbelievable. I wish you could see today how much the community came together for her. You know, she knew it would happen, but I just wish she would be able to see this. For the international Oromo community, I want to thank you guys for keeping her legacy alive. I hope it will continue. And just, I'm just so happy to hear these stories and everybody's, you know, side of the story, not just my grandmother's side. And I hope to continue what she has left behind. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Wiltu. Thank you. Dhugumatti dura ilmaan intala siitii fi ilmaan ishiin akkootuu fi akka taatu akkasumatti aaliin isin gartee Somaaliyaa irraa jalqabdee wajji turte kaseenaas dhugaan beeku kana hunda rabbiin jabinaa kennuu fi isillee fuulli rabbitti haa tolu waan addunyaa irra dhabdee akhiratti haa harkattu. Anilleen hawaasuma Torontoo kana keessaan eegaan biyya kana dhufe ture ammoo seenaa habu'aa arraanta dhugaa san dhagee. Dhaamsi kiyya maali? Waanuma gartee bilisa kiyya yeddiilleen tuqee adde faantaayilleen gartee namoonni tokko tuqee osoo jirru amma laal seenaa kana waan arraan sanaan dhugumatti namni laayikii kiyyatti nama manasaa nama gargaaru gurgure arraan dhagee dhugaan isin namni waa qabu dhugaa sababii namatti gargaara. Ammoo nama jireenya mana keessa jiraatu sababii gargaaru namatti gargaaru gurgure arraan dhagee waan laafaa miti. Kana silaa gartee dabre silaa osoo jirtuuf dhageesse gaarii ture. Ammoo ka dabre irraa barachuun gaariidha. Please gartee hadhaa fi dhaamsa beekte namoota qabsoo irratti laayifii isaanii warra fuudhinii jira. Ka fuudhee ilmoon irraa nafin ka heerumtee ilmoon irraa nafin jira qabsoo tana keessatti. Lubbuudhaan nama beektan maqaa galmeeffadhaa osoo jiranii seenaa isaanii dubbadhaati isin akka dirqamaa fudhadhaa qabsoo jirtan kunis qabsoo irraa takka. Laal ijoolleetti aantuu fi dhaamsa guddaa ta'a. Galateeffadhaa namni osoo jiruu ifaa dhaga'u tanumaan jechuu barbaada galatoomaa waan kana gootanii hedduu ulfaadhaa. Ammoo nutti baree osoo jirruu haa wal galateeffannuu osoo jirruu haa wal bira dhaabbannu rabbi wajjin haa dhiisin galatooma. Dr. Jala. Tole hedduu galatoomii jaaltaa warreen kana qopheessanis jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo biyya alaas ani dhugaa dubbachuu fi seenaa addaashaa kana xalayaa gaddaa adda bilisummaa Oromoo baasirraan dubbisee malee takkaallee qalbeeffadhee ishee argee hin beekus dhagee hin beeku. Garuu akkuma dubbisee namni akka malee hedduu nama guddoo nama adda akka dhabnee nu badhee jechuudha dhugaa dubbachuuf. And so I was very sorry dhugaa dubbachuuf fi keessuma kootiin gaddee jechuudha.
Sababi isaas amma biiftuun communitiin kun recognize ishee gochuun gammadaa jette. Otuu carraa ta'ee biyya qabaanne should have been recognized by 60 million or more, even with the coming generations. Cornerstone guddaa dhabne jechuudha qabsoo kana keessatti. Namoota akka kanaa tarii miliyoona tokko haa turu 100,000 illee tu qabaanne sadarkaan nun irra jiraannu fi Oromiyaan irra jirtu sadarkaa har'a irra jirru kanan ta'u jechuudha. Sanaa ol fagoodha jechuudha. So history keessatti namoota akka kanaa muraasa jechuudha kan nuni arginu. Namoota akka kanaa immoo just for granted fudhachuu hin dandeenyu. Gatii isaanii illee salphisnee ilaaluus hin qabnu. Hedduu dhugaa dubbachuuf ani ishee qaamaan hin beeku. Rabbii lubbuu ishee fi rahmataa godhu jannataan haa qananiitu. Garuu kabajaa guddaa, ulfina guddaa, galata guddaa ishee qabaannaa jechuudha. Namni guyyaa tokkoyyuu qabsoo kana keessatti hidhamee eenyummaa nuun irrattiin ijaaramne kanaaf galiidha jechuudha. Ani caalaa ta'e as ba'ee caalaa ta'uu kotti amanee ittiin boonee dubbachuuf namoota akkasiitu bara isaanii guutuu wareege jechuudha. Kanaaf hedduu galata guddaa qabdi nurraatii. Garuu waan namoonni jedhan namoota akka kanaa hedduu umurii isaanii dabarsan qabsoo keessatti akkuma amma jedhame kana utuu jiraniitu dhaga'anii gaariidha jechuudha. Galataan amma galchaafii jiru kana jechuudha. Hojii guddaan nurraa eegama jechuudha. Seenaan ishee akka darbee jiraatu gochuudhaaf ammallee garuu galatoomii isheen jechuu irraa hanafe warroon akka ishee hundallee kabajaan akka maluuf dubbachuu maafanii waan salphaamini jechuudha. Hanqina guddaan nu mudata jechuudha. Namni akka kanaaf fiigarii guddoodha jechuudha isheen. Waan guddoo nama guddoo gaaddisa guddoodha jechuudha. Kan qabsoo kana keessa uummata kanarraa mis kan godhe. Ammoo irratti miidiyaa guddaallee dhabuun keenya, carraa miidiyaa gahaallee dhabuun keenya. Oromiyaa guutuun illee sirnaan waa'ee ishee ammuma nu nama irratti dubbanne kana sirnaan akka inni guddisee dhaga'u nu hanqisa jechuudha, nu daangessa jechuudha. Kanaaf garuu isheen waan nama muraasaan yaadatamtu mini jechuumaafanii galatooma. Tokko carraa humna guddaatu jira. Carraa akkasii namni Oromoodhaa walitti harkatee deebi'ee harkatu hin taa'u. Maaliif carraa akka Aadde Aishaa Ibraahim Qaallee harkatanii namni biraa deebi'ee harkatu hin taa'u. Afaan Oromootu amma booda nama raadiyoo cabsa jedhee dubbatuu nama dhorkutu hin jirre waan ta'eef. Saniif carroomuudha. Kan biraa immoo murannoo daangaa hin qabne. Namni mana keessa jiru, keessa jiraatu, horoomni itti roobu duraatti ol guuru. Agabuullee yoo bule itti deebi'ee mana keessatti jiraatu qabsoof jecha kenne jedhee gurguree keessa kaatee kana hodha karaatti dabra. Kaan immoo warra rakkataachi jiruuf kaayaa jee dabru. Takkaan dhageenye. Seenaa hedduu dhageenye. Seenaa hedduu warra wareegamanis asirrattuu deebinee bara 3-4 dabran kana haasaadhaa turre. Namu hulaa ifiitiin qooda ifiitiin immoo waan gurguddaa godhe qaba. Hunda isaaniitu gaddaa gabbiidhaan maal qaba osoo akka isaanii kana nuti simarraa takka taane jechaadhaati gaggeessaadhaa as geenye kan isiidhaan moo adduma. Bara amma jirru kana laalaa. Qabsaa'ota bara 30-40 qabsoo godheetu kaarreen 400 fudhachuudhaaf jecha mana goojjoo akka irra ijaaran fudhachuudhaaf jecha kaayyoo sanganaadhaa jira. Bara 82 keessa immoo isiin 1982 keessa mana keessa jirtu gurgurtee keessa kaattetti karaa dabarsite qabsaa'ota. Waan argamuu miti. Rabbi rahmataa godhuu fi baay'ee fayyaa tahaa galmaan itti dabaladhaa xiyyaasuma keessaafti jechuu fi eeyyeen. Kuulanii jaalkuulanii. Waa hedduu wanni gartee akkuma jaaltaarree fuutana jee wal bira jirra malee waliin beeynu inni jeesani. Wallaa adaadee wajjuma jirra eegaan biyya tana dhufe garuu seenaa isii akkanatti illee beekee hin jiru. Walumaan jirralleedha eegaan biyya tana dhufe garuu namni jireenyaaf jiru akkanaa tana keessatti kana cufa keessa dabree har'a osoo wanni takka akka yaadaatitti wanni niin an jechuu barbaadu. Osoo namni kun jiru keessaaf hogguu kanatti umriin isaa deebitee qabsoo tana keessa wanta jee manguddooniif ijoolleen waan gaarii feetee jaanii
waan gartee isaan dalagan kan osoo jiranii gaarii isaan dalagan namni kana seenaa wal beeku kun guutaa takka gartee nama kanaa kana hamiluma isaanii jajjabeessuuf illee seenaan kun dubbatamtee osoo isaan jiranii hedduu na gammachiisa wanni amma na dhageemata nama isii immoo 8 jannataatiin rabbi isii haa qananiisu hanga dhukkubsattu irraa immoo hanga naafuma dhaqee ilaalurraa ani Oromoo ofiin jiraadha Oromoo ofiin jiraadhe Oromoo malee waan takka wanni hin qabu hin jirtu nama kiyyatti naa hima namuutu eegaa nan dhukkubsadhee barme jidduu kana dhagee cufa haashaa qaqalli jee namni na beeku dhufee na haa laallatu awwaalcha kiyyan rabbi gaa 8 jannataati rabbi rahmataa godhuufi. Lakki awwaahuman jechuu barbaade dhugatti amma habaasha silaa seenaan wanni hundi dubbatamee jiraati. Waan tana ta'e jechuun bara dabre 2023 kana yeroo sagantaa guyyaa gootota koonyaan keenya ka Torontoo kun qopheessu achirratti dhugaa dubbachuuf osuma dhukkubsattee jirtu doolaara 500 gargaarsa jechuun kana duras godhaatumas keesse yeroo san immoo osuma dhukkubsattee jirtuuti yeroo san inkamiin hin jiru maaloon hin jiru kanaaf yeroo san waliin illee haasonnee maal jette ani dhaaba kana malee homaa waan biraa waan beeku jiru kanaafuu waan hundaaf qophiidha ammas asii achi rabbi naa fayyisu malee kana achillee godhuudhaaf qophiidha haa ta'u immoo amma doolaaruma 500 kana narraa guddifadha jetteeti kennitee jechuu kanumaan Osman taa'utti yaadate galatoom fayyaa ta'e dhiifama. Baay'ee fayyaa ta'e haa galatoomtu reefullee tuqan namni yaalfaan nama ta'e yaadadhu ayyaanuma bara dabre irratti illee kan akkas jirtu humna saniin dhukkubaa wajjin dhuftee qooda fudhachuun maallaqa kanaa oli hamileen isiidha. Rabbi araaramuuf kanuma jenna waan biraan qabnu. Ayyee jaalu sheenaa obsi jaalmaftuu asii dura dabarsa. Jaalmaftuu itti naa'ana. Inni dhaga'ama? Akka gaariitti. Okay, fayyaadiyaa jaalawwan keenya manguddoon teenya dubartoonni namoonni as keessa jirtan hundinuu bakka biyya addunyaarraa faamilii warra ummaa teenya isin hundinuu baga jiraatan isiniin jenna galatoomaa haboo ani egaa haboo tiyyaan ja'anii obboleettumaa ayyoo tiyyaati haati tiyyaa zayituunaa fi haboo asha jechuun akkuma obboleeyyaniiti. Torbaan tokkollee osoo hin tahin du'asii dura haadhati yaa wajji turanii Yugaandatti wajji deemuudhaaf ni wayyaa shirshirii Yugaandatti si wajji deema jetteeni ballama walii fudhatanii addaa bahan shiboo torbaan tokko hin taane du'a gartee egaa namni numa du'aaf malee hammanatti waan tahaa jennee waan eenyeen turre isin nama du'ee miti nama jiru namni du'ee hawaa seenaan hojjetini ka saba isaatiif garaa isaatiif malee saba isaatiif hin hojjetini malee isin ammallee qaamaan nu biraa adeemtu malee yaadaan nu bira jirti nama hedduu jaalatu nama dhugaa jaalatu rabbi illee ni jaalata rabbi jaalatu sanii fudhate ammallee bakka gaarii jirti rabbi wajjin 8 jannataatti isii haa raffisuun ja'a. Akkasumatti isin hundaa'uu sabrii fi imaana isin haa kennuun ja'a bakka jirtaniin namayyuutu nama gartee habaasha jechuun nama oromummaa osoo hin tahinitti isin akka namaatittuu nama kana nama jaalaturraayi nama ifaadha oromoodhaaf nama gartee akka gartee tirikaa dura deemee ibsee fi sila waa agarsiisurraayi irraa ifaa san mee bakka rabbiin bakka nu haa buusu. Isaanillee aalii isaanii hundaa'u adde Maariyaa fi ilmaan sii hunda rabbiin sabrii fi imaan rabbi haa kennuu fi seenaa isaanii nuti warra ganda tokko gandaanillee waluma bira jirra warra bakka isiin itti dhalattetti illee maqaa isii kana gartee achi geessee waan beekamaa takkaan bakka sanii mul'isu rabbi nu haa godhu san ballamaanillee isiniifin seenaa ilaa kan bakka isiin dhalattetti beekamtee maqaa isii kanaan wanni isiin gote seenaan isii achirratti akka hojjetamu hawwiitiyya ilmaan siitii wajjiini Oromoon duuba jirti seenaa isii tana naannawaa isii osoo hin tahinitti uummata Oromoo naannawaa sanii hunda akka waan isiin goote kana itti fufsiisan kabajaadhaan
isaan dhaqqabsiisuudhaaf anillee waadaan seena. Isin hundinuu galatoomaan ja'a abootiyya hedduun jaaladha. Jannanni rabbii isin irratti haa ta'u. Galatoomaa isin hundinuu bakka jirtanitti fayyaa diyaa galatoomaan isin ja'a. Assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فياتا إسن اللي ججبنا ربي سني آخرنو يادا جتن مو يادا بكا جو مرادة غيسان سني آقوتو إسن فالجر جالو شيء Ayya jalan galatoma aga hundanu waan hedduudha taasifame waa hedduu seenaa isirra waa hedduu dubbitame addatti immoo waan kanin duraan beeku kanin dhagaa ture wama raadiyoo Magdashoo irratti bara dur keessa wanni haasoo isiin gootee raadiyoo dabarsuu isiiti ammoo seenan amma dhagaa jiru especially miseensota adda bilisummaa Oromoo yeroo hamaa keessatti yeroo waajirri isaa cufamee warrootichi jiru rakkoo hamaa keessa seenu bifa kanaan dachii odoon ta'ani mana jiru mana gurguranii haji'u na hagam takka gartee murannoo nama qabu yookiin yeroo san keessatti murannoo qabu hedduun keenya umriidhaan yeroo san waan haganaatu beekuu dhabuu beekamaadha. Hagas takka yeroo ammaa tana yeroo silaa namni keenya dammaqe jennu keessatti namni dachii duwwaa kaarii 200 jecha kaayoo Oromoo guddoo tana gurguree biyyatti galee wanni ijuu kana isiin ammoo mana jireenyaa kan namni irra jiru ummata ifiitti fi hoogganoota ifiitti fi sabboontota isaaniitiif gurgurtee addaan gootee lubbuu isaanii sarbaabi gootee hamma dandeessutti waan silaa qabsoo Oromootiif ta'u wanni godhuun isii sun waan hedduu seenaa ajaa'ibaa har'aan tana dhageenye jaallan warroonni naannoo Torontoo keessatti jiru dhugaa akka Oromootti wanni guddaan nurra gahee ammoo addatti warra qaaman bara dheeraa Torontoo keessa ture waliin dhimma Oromoo hojjetaa turetti addatti immoo wanni kun bifa addaatiin especially dubartoota Oromoo achi jiru akka dhagaa jiru gadda guddaa dabli ta'eetu irraa argama. Dhugumatti anilleen yeroo takka qofan argee gaafa amata 24 dura Torontootti bara 2000 argee yeroo sanuu isaan lameen Faaxumaa Galmootii fi isii waliin argee qophii Ali Birraa irratti san boodallee makiinaa takkallee waliin deemnee bakka wanni ja'a turre dhugumatti seenaa isii kanuma raadiyoo sanin deddeebi'ee dhagaa ture malee dippilii hagam takka murannoo dhaaba kanaa fi ummata kanaa fi saba kanaaf hagana qabdi dippilii gabbu'ee arguun kiyyaa har'aan tanaa fi barruu adda bilisummaa Oromoo baase san irratti arguu kiyyaa dhugumatti dubartoota keessatti yeroo san keessatti haga ammatti hagas takka muratee odoo hin dabsin odoo hin jallifne odoo bara dheeraa kana lakkaawwattee as ga'uun keenya dhugumatti namoota kanaa kana qabaannee har'aan tana waa'ee si yaadannee kanatti wal mari'atuuf gammachuu guddaa nu dhagahama. Isis rabbiin gaa hundi keenya waan irraa hafnu miti rabbiin warra jannataa haa godhu faamiliifis jajjabina ummata keenyas addatti immoo warroonni dubartoota warroonni konyaa akka Torontoo keessa jiru isii biraa dhabuuf uummanni keenya hundinuu hunda keenyaaf jajjabina haa kennu dhugumatti waan isiin hamilee isii tan hunda keenyaaf kennee waan isiin irratti bara dila kana dabarse warratti fufee bakkaan ga'u rabbiin haa godhu haa jajjabaannu jechuu barbaade galatooma irraa bu'e. Baay'ee fayyaa ta'e jaalintiya. Hayyee galatoomaa anilleen haboo Aashaa akkuma nama dhuunfaatti haala itti wajji turree fi akkaataa ittiin ani isii hubadhu akkaataa itti isiin gartee nama anatti aanee akkuma gartee hiriyaa tiyyaa godhadhee nama yeroo mara bilbilaanis maaliinis wajjiin haasawurraa takka akkasumatti illee bara dabree guyyaa dubartoota addunyaadha damee dubartootaa fi daa'immanii irratti guyyaa dubartoota addunyaa irratti afeereetiin ture yeroo sanitti dubartoota addunyaatti wajji wal agartee biyya adda addaatirraa egaa arraan tanaa nama seenaa akkanaa qabu akkamitti ilaa arraan tanaa nun barsiisinii ja'anii dubartoonni illeen hodduu irraa gammachuu fi waan isiin goote san yaada isiin dubartootaaf jajjabina kennite gorsa isiin qabsoo tana keessattis akkaataa itti dubartiin jajjabaattu irratti akkaataa mirga dubartiidhaa itti eegamee jabaannee ilmaan keenyallee jabeeffannee
bakka buufannu akka waa hunda sirriidhaan gartee waa hubannu irratti waa hedduu lafa keessee waan haasoytirraa qabdi. Akkasumatti illee arrallee dubartoonni silaa waliin turan san walgahiirra jiranii hundi isaaniitu faamilii isiitiif jajjabinaa fi jajjabaatanii akka isaanillee gartee nu keessatti fuula duraanillee argaman abdii guddoorra qabanii. Sanumaan anillee yaadadhee jaalgarbiin yeroo itti guyyaa goototaa san maqaa dha'u irratti yaadadhee guyyaa sanillee dhugaadhaa jaalgarbii wajjillee haasawanii akkasumatti jaarmayaa wajjillee yeroo mara isiin waa'ee jaarmayaa kana waan dubbattuuf dhiiroo ani alaan jira dhiiroo isinirraa dadhabeetiin isin keessa deemuu dadhabee makiinaa oofachuu dadhabee isinirraa hafe yaa ayyootii maaliin ta'e jettee yeroo mara natti haasawaa turte. Akkasumatti illee anillee mana dhaqee guyyaa sanillee isii wajjin haasawaa haa dhukkubsattuu harka qabee waliin bakka san turre waan silaa nuti goonu sanii olitti illee dandeettii isiitiin nama gartee dhugumatti nu cinaa dhaabbachuu ture yaadaanis diinagdeenis nama cimtuudha. Kanumaan anillee akkaan biran dabarree akka dhuunfaa kiyyaatti gaawwanni isiidhaa haasawaa yoon olillee gartee hin dhumatu kanumaan itti hidhaachuu barbaadee galatooma. Ammaan tan ammoo gara xumuraatti deemnaa jaallodaa gara xumuraatti nu geessi maayikii irraa kaasi dhaamsa xumuraa nu godhi akkasitti adda kaanaa jechuudha. Fayyaa ta'a jaallodaa. Galatoome abbaa mirgaa hedduu galatoomaa isin hundinuuti. Jaal Aashaa Ibraahim Usmaan Qallii akka gadda keenya ibsannuuf. Jaallan caasaa adda bilisummaa Oromoodhaa kan biyya alaa akkanatti qophii akkanaa kan qopheessuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jaa. Jaal Aashaa Qallii nama gartee silaa dhabuu qabnuu miti. Ammaan ta'anuu seenaa waa hedduudhaan irraa baradhee kan beekuu fi kan hin beeknellee waa hedduurraa akka irraa barate abdiin qaba. Hedduu galatooma jaallan waan kana qopheessitan jaal Adam Kabiiraa seenaa gaarii nu himte. Jaalladdiinis galtee waan abaaboo irratti waan abaaboo ibsa abaaboon baasee dhuunfee waan abaabootti dhaga'amu nu ibsee jira. Suutee addis hedduu galatoomii seenawwan nu dhiyeessuu keetii fi walumaa galatti isin hundinuu kanneen gartee jaal Aashaa Ibraahim Usmaan Qalliidhaa yaadattanii waan takka asirratti nu himtan hedduu galatoomaan isiniin jaa. Kanatti aansee gartee miseensota adda bilisummaa Oromoo hortee isii akkasumas immoo jaallanii fi gartee kanneen dhugumatti gartee dhabiinsa jaal Aashaa Qallii kun itti dhagayamee asitti gadda keessan ibsatuudhaaf dhuftan hundaa'uu hedduu galatoomaa isiniin jaa. Egaa gama keenyaan gama maqaa adda bilisummaa Oromootii fi maqaa kiyyaan hedduu galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa warrooma jiraadhaan isiniin jaa isiidhaas jana 80 rabbi haa qananneessu hortee isiitiifis akkasumas immoo isin hundaafuu irraan deebi'aa isin hundaafuu jajjabinaa fi imaanaa fi sabrii isin haa ta'uun jaa. Hedduu galatooma. Kabiraatiin hundaa'uu rabbiin rahmata haa godhuu fi dubartoota hedduudha qabsaa'uun dhumne hedduu waa dubbatanii jiranii odoo namni jiru seenaa namaa qoradhaa ol kaayaa hakatan bimbeenillee mataa keessa katabadhaa yoo waa takka galanillee nama waa irraa baratan barbaadadhaa nama hedduudha seenaa malee hafee jira seenaa nama abbaatu dalagataa nama jiruun namaa katabaa kanaaf iftayaa obboleeyyan kiyya iftayaa nama waan gaarii dalage waan gaarii yaadadhaa nama waan hamtuullee dalage rahmata kadhaa fi waan irraa qabdaniifillee dhiisaa fi rahmata rabbi nu haa godhu rahmata rabbi siifillee haa godhu hunda keenya rabbi rahmata nu haa godhu. Du'aayin isaanii sun qeebalamtee rabbiin irraa qeebalee rakkina keessaa bahu rabbi nu haa godhu. Isa tokko kareefu faantayeen jetteefin as deebi'ee har'a silaa isiin nu dura dhaabbattee gaafa akkana nuu goote jenneetti dubbannee nu dhageesse gaarii jettee wanni sun ammoo akka isiin dhageessu ani
abdiin qabaa namni tokko obboleessi si booda hafe yoo du'aa'ii si godhee nama saniif rabbi rahmataa godhu je'ee du'aa'ii kadhateef du'aa'ii san akkuma ati kadhatteef ni dhageessisii malaayika fuudhee itti geessi abaluu du'aa'ii si godhe jee haadha hundaa'u akkasi namni biraa kuta hundi waan nuti asii goonu niyyannee niyyaadhan abaluuf rabbi rahmataa godhuuf yoo jenne ni dhagayanii jechuudha. Halammadaa warri du'ee qabrii jala jiru hoggaanii fi namni tokko du'ee asiitti dhage akkuma nuti warra addunyaa jiru kana walit dhufeeti ruuhi isaanii walit dhuftee wal gaafatan abalu maaliif jira firri kiyya maaliif jira akkamit jiran nagaa jiranii ilmaan kiyya hunda isiidha akkuma nuti waliin haasannuti wal gaafatan kun hadiisa keessa jira. Kanaafuu waan asitti nuti goonu isaaniif ni gaya itti niyyadhaadhaa warra kute hundaa rabbi rahmata siifaa godhuu haadhaa fi abbaa keessaniin abbaa keenya eegallee akka isaaniif du'aa'ii goonuun isin gaafadhaa isinis jabaadhaa garuu waan laysa lil insaani illaa maa sa'a jee rabbiin waan abbaanii fi dalagee dabarfate malee waan inni namni sii godhu garuu hanga ati godhatte takkan ta'u itti jabaannee nutis du'aa'ii haa godhannu karaa gartee amantii teenyaa namuma haa qabatu akka amantii teenyatti salaata ifii haa salaatu sadaqaa haa kennatu ilmaan gartee rakkataa bira haa dhaabbatu saba keenya kabilisummaa barbaadu bira haa dhaabbatu. Kanaafuu akkasitti haa jabaannu isiniin jaatanumaan isinii dhaammadhaa hundi keessanuu Sheekh Adamiin qabee hunda keessanuu rabbi galata isinii haa kennu fayyaa naadaa galatoomaa wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Abbaa mirgaa deeqaa takkaa waa dabarsuu barbaada. Hayyee qabsoo Oromoo keessatti nama guddaa dhabnee dhagayaa jirtu isin hundinuu dhugaa dubbachuudhaaf qabsoo Oromoo keessatti qoonni namni tokko kannu waan guddaadha. Keessaafuu namoonni akka Aashaa Jaalaashaa Ibrahim Qallii kana qoonni isaan kannan gartee ulfaataadhaa fi gartee kan seenaa Oromoo keessatti gartee barraa'uu qabu keessaa tokko. Barraa'uu qabu keessaa tokko. Kana jechuun barbaada isin hundinuu gartee miidiyaarra namoota oda asirraa fudhatin namoota asirratti asnoo jiraatanii hin dhagayin akka dhaggeeffatan miidiyaa hunda miidiyaa biroo irrattis miidiyaa jaalsuuteetis ni dabarsa kanneen biroo sabaawonis as keessa ni jira akka dabarsan abdiin qaba akka dhaggeeffatan sila ittiin dhaamtan gaariidhaan jaa seenaan kun wanni gartee waan sila akkanumatti namni hangi tokko qoftiin haasa'ee irra dabruu miti nama hedduu kan waan kan beeknee jira akka dhagayan please isin hundinuu gama keessaniin godhaa jechuun barbaadu.